Akkota ta'u harka fuunee daawwattoota keenyaa egaa kunoo toorarra jirra laayivii jirra ammaaf namni seene nama tokko barsiisaa gammachuutu seeneera attamiin noo argame. Ayyeen ulfaadhu. Egaa waanuma tokko waan yeroo koronaa kana haasofna hin beeku gara biyya keessanii kana ardii ati irra jirturra abdeetiin sammaala kan hin beeknu gara biyya kanaati hojiin iddootti dhaabate qabaa. Namni tokko namni kaampaanii hojjetu kaampaaniin illee kaffaluu dhiisee unemploymentiin kan dubbatamu. Meegamaa biyya keessana keessa maaltu jira wanti dhukkuba baraa kana dhukkuba baraa hin namtiiree malee koovidiin maqaa saayinsii isaa COVID-19 jedhaniiru. Sirriidha. Attami waan akkasii kun keessumattuu biyya atama keessa jirtu kanatti dhalatee iddoon itti du'u waaqatu beeka. Attami naannaa sana. Waqtii gara jalqabaa asii jechi waan ta'eef asii baay'ee haardi ture jechuun wanti jira bakka hin baane godhanii jechuudha. Amma garuu keeziin aga zeeroo keeziidha gammaata jechuun keeziin adda ba'e wanti namni qaamaatti bakkaan jiru gara wantoota deebineera. Hundumtuu gara daldalaatti maalitti deebi'eera. Xiqqoo mooraadhaas boboo jalqabneerra. Asii xiqqoo seerri isaa haardiidha. Hin baatu jennee baasuudha malee ittiin mormuu hin dandeessu. To'ataniiru amma already. Namni haaraan hin jiru. Wantoonni cufames banaadha. Manni daldalaa cufames banaadha. Chaayinaa keessaa hundumtu soorratti waan deebi'an itti fakkaata. Gammaatti wanti riippoortee hin jiru. Sakatteessa karaa yeroo duraan waa bitachuu kana suuparmaarkeetii seennu iddoo tokko faa seennu sakattaafnee seennaa turre amma horii dhaabaatti dhusa jechuudha. Uummanni soorama keessa deemuu jalqabee sirriitti. Sadarkaa to'achuurra iyyuu ga'anii manni barumsaa fa'aa kun akkamire maal? Barnoota onlaayinii barachaa jirra. Gammaatti garuu dareetti hin deebitudha maatti. Amma dareetti deebifachaa jirra. Guyyaa saddam dareetti deebifachaa jirra akkaadha. Niwusii gaariidha kun. Malee barnoota addaan hin kunneen barachaa marra doormii taa'ee bittuma jirra. Ammayyuu kanuma barnoota koo daree sila barachaan ture hojii maneen qabaas hojjechuu jira. Akka carraasiin torra argadeen torra seenaa. Mee garaagarummaa ijoollee muuxannoo maa ta'uudhaaf waa'ee online educationii kana yookiin keessumattuu waan teknooloojiidhaan online barsiisuu kana akkuma dhuunfaa keetti ati akkamittiin madaalta waan yeroo ji'a lamaan sadan dura kutaa turte yeroo barattu moo waan ammaa kana gidduu bu'aasaa fi miidhaan ni qabu jiraate waan irraa jettu qabdaa? Jechuun akka miidhaatti waan argin qabu. Qixxee interaaktii godha barsiisaan wanto malee fuullee namas fuulleen dhaabbanne malee nuu barsiisaa pilaakboordii qabaa irratti barreessaa harka kaastaa gaaffii gaafattaa atis barreessee gaafattaani. Waan garaagarummaa namas fuulleen dhaabbanne malee garaagarummaa tokko hin qabu. Waan baay'ee jechuun kadaree iyyuu caalaa waan fooyyeen itti fakkaata. Jechuun nagaa kootti badaa kana daree taa'ee barachuus badaan jaallatu ta'inna laata. Malee wanti nutti hanqateen jiru kaalkuleeshiniidha akka herregatti dhiyaata barnooti koo sisteema taa'ee shallagdeetti agarsiisa gaaffii gaafattaa atis yoomiti itti shallagdeetti agarsiista qixxeema teessee kana barataan harka kaasaa wantoota jiru akkaadha. Maqaan teknooloojii sanaa maali gamme? Amma fakkeenyaaf asii kaampaasii keessa amma zuumii waan jedhu fayyadamu. Amma waan ani ifate irratti haasaa jiru kun zuumiidha. Teknooloojii zuumii jedhamu kanadha. Garuu immoo more advance godhanii maallaqa guddaa kaffaluu aksesiinsaa guddaadha. Akkaataa hundumaa qabaa jechuudha. Hundumaa akkuma dareetti seetaatti daree barnootaa uumuuti danda'u. Kana malees teknooloojii baay'eetu jira gaachirratti immoo appilikeeshinii adda addaa immoo sanarra dhufaa waan akka kaanvaas jedhamfaas qabu. Teknooloojii baay'eedha kan isaan itti fidanii wal simsiisanii viidiyoos yoo barbaachisa viidiyoo achirratti kan kaa'an kitaabota saabloota kan waan hundumtuu achirra jira. Gara fuulduraatti nama hawwisiisuutuma barumsi hundumtuu gara onlaayiniitti hawwisiisuu kan mul'isu. An baay'eetti gammadaadha actually jechuun amma onlaayinii kan isaatti nu barsiisaan garaagaraa appilikeeshinii garaagaraatiin nu barsiisaa isin bukkeedha zuumiin itti fakkaatan nu bukkeedha juumuu waan akkana jedhu tokko kan chaayiniifaati.
Even WeChat kan mobaayilii jechuudha kan ittiin bitee ittiin kaffallee maal jennee waa ittiin biyyoonni kanaas ittiinis hin baratta ittiinis hin daldaltama jechuudha appilikeeshinicha. Sooshaal miidiyaadha. Waajitti qaba. Barsaan mataa isaatti kabraa kan mataa isaa fidee dhufa akkana. Maaliif appilikeeshinii wanta sooftiweeriin kun warroonni mataan kun gabaarra hedduu isaa jira akkana. Fayyadamsa salphaadha. Garuu nuyi ittiin beeknu akka waan ta'eef waan hamaa fakkaata waan baay'ee cimaa fakkaata. Xiqqoo ishee egaa kan biyya keenyatti rakkisaa ta'u waanni gatiin intarneetaa baay'ee qaalaadha. Asti baay'ee gadi bu'aadha gatiinsaa achitti qaalaa natti fakkaata akka. Garuu wanni kun baay'ee jechuun kadaree caalaan baay'eetti gammadaadha. Maaliif waa hedduu qabaatu. Maaliif akka daree relaaks taatee baratta. Ifantu barsiisuu bukkeetti waa biroos gochaa laalaa. Gidduutti yoo siin galle gaafachaa ammaa isin deemte kitaaba rifeer gochaa akka barbaaddoon ta'etta qofaa waan taateef firiidha. Garuu daree keessa jiraatte baay'ee limitididha akkaadha. Qixxeen mun taraakti gochuu dandeessa. Qixxeema gaafattaanii fiizikaal nama fuulleen dhaabbanne malee sanuma akkaadha. Malee waan addaan jiru kan qubee barreessuu miti amma suuraa kaasuu yoo ta'e barsiisa harkasi qabuu danda'a. Barnootni saayinsii barnootni kabiraa akkanatti fakkaata. Baay'ee gaariidha. Egaan daawwattoota keenya qophii kanatti kan seenne laayivii dhufnee saganteeffanneeti miti akkasumatti gammee wajjiniin walitti baane gammachuun kana durallee miidiyaa koo kanarratti yeroo tokko interviyuu goone wantoota jireenya isaa wajjin garuu innuu irra darbine isaa kutaa sadaffaa isaa beellamannee turre waan keessumattuu yuunivarsiitii Finfinnee keessaa yeroo kiiloo 4 barataa waan isarra ga'ee sana hundumaa dandamatee barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee ta'ee amma iskoolaarshiippii isaa argatee barnoota dabalataatii fi biyya Chaayinaa jira. Waa'ee koronaa vaayirasii gaafa kaafnu biyya Chaayinaa irratti maqaa dhoofnaa erga seennee erga laayivii inni dursee natti baheen waanuma muuxannoo waan onlaayin edukeeshinii kanaa amma barumsi hin dhaabbannee egaa biyya keenya barumsa dhaabaniidhuma galaa jedhu amma yuunivarsiitii hedduu biyya keenya keessaa gashaniiru. Barattoonni carraa biraa hin qaban egaa hamma gaafa ministeerri barnootatti kottaa dhukkubni dhabameera hamma inni gaafa inni jedhutti ijoolleen keenya egaa dukkanuma keessa jiru ibsaan illee hin jiru naannoo isaanitti raqan baay'een ijoollee keenya ammoo baadiyyaadhaa ijoollee dhufanidha iddoo sana elektiriikiin hin ga'u bishaan hin ga'u karaan hin jiru waanuma beeknu waan baay'eensaa. Maal fakkaata biyyi Chaayinaa maal fakkaata biyyi Ameerikaa kan jiru ani as Ameerikaarraa waan naannoo kootti ilaalu. Dubbataan jira hin fayyada waan akkasii kun akka inni fayyadu nan beekaa. Yeroo biyya jiru namootuma gara biyya alaa kana ta'anii waan biyya alaa jiran tokko nutti himan hin barbaanna ture. Ani akka dhuunfaatti yeroo biyya jiru nan hawwa. Maaltu achi jira maaltu as jira. Barnoota litireecharii keenyaa keessatti compare and contrast waan jennu comparative literature waan jennu compare kana waan dorgomsiisu waa waliin dhoofnee baafna. Kanaaf ani gamma Chaayinaa maaltu jira Ameerikaa maaltu jira inni teknooloojii kana jedhamu barannaa jedhee asii immoo teknooloojii asiin itti hime haa ta'uutii irra caalaa barnoota isa ammaa kana wayyaa jedhee gama sana wal irra game aan kutaa sana waan kutaa ta'an sana hedduun hin jaalladhu gara fuulduraatti baay'isa wayi. Dijitaaliin kun waan addunyaa kontrol fakkaata. Namnu guutummaa addunyaarraa walitti dhufee digirii isaa manuma taa'ee argachuu akka danda'u intarneetiin jiraatu malee barumsa jajjaboo barumsa gurguddoo barumsa kwaalitii qaban yuunivarsiitiin gurguddaan biyya barbaadetti kennuu akka danda'u waan nama argisiisudha gaafatammaa. Carraa koronaa vaayirasiitiin wal kutaan tokko amma 12 illee asiin dhaabbanne hunduu barnoonni bifuma isaa jijjiirame malee biyya guddate kanatti dhaabbanne sababa dhukkuba kanaa biyya keenyatti immoo dhaabbate egaa kan nuti biyyi keenya gaaf tokko mootummaa jabaa qabu dinagdeetti guddaa ta'e intarneetii qabu ibsaa qabu. Guutummaa impaayera sanaa keessa godoo tokko hamma godoo gadiiti hamma oliitti hamma masaraa Finfinnee jiru hundumtuu walqixa aksesii argatee tareegaa daa'imni hundumtuu mana isaa taa'ee barumsa hin barata jennee abdii qabna biyyoon dhugaa duwwaarraa ka'ee biyya amma akka teknooloojiin guddate jennu
waggaa 50 30 20 dura hin jiru akkuma kana biyya keenya inni abdii qabna gaa yoo haalli biyya sanaa tasgabbaa'e. Tole gamme waan irratti akka haasa'u nu barbaadu yoo jiraate maqaa tuttuqneetu gar tokkotti luuccessina kana. Rakkoon qabu matarree xiyyeeffatee gale waan ta'eef ani wantoota argeera addeen jireen goreekkaadha. Jechuun haaluma waqtii mataa irratti haaluma jechuun wanti baay'ee isaa kanatti sodaachisaa inni tokko waan dhibee kanaati waan ta'eef waan kana irratti qabdee yaada nuu kaasee fanatti toladha. Caalaatti jechuudha. Egaa waan dhibee kanaa ilaalchisee amma akka naannaa keenyaatti immoo xiqqoo akkuma naannoo keetti amma akka waan to'ataniitti dubbattaa asii garuu sanarra hin geenye asii immoo bulchiinsaatu jira akka malee waan ho'eessitti fakkaata iyyuu gaafa iddoo kana argitu kan to'atu jiru kana pirezidaantii yuunivarsiitii dabalatee maatii isaa dabalatee baay'isii sanaan warra qabamedha. Barattoota keessas muraasni qaqqabamaniiru garuu naannoo ani jiru kanatti amma beekutti duutii hin jiru akka siitiitti yookaan akka magaalaatti jira garuu akka mana barumsaatti homaa namni ittiin miidhameera jedhamu hin jiru kan gabaasa ergu imeelitti abdeetii deeyilii arganna garuu namoonni dhukkubsatanii garuu yaalamaa akka jiran kana argina akka biyyaatti garuu Amerikaan egaa biyya tashantamaa kanaa qabaa achi keessaa iddoo tokkotti akka malee jabaadha iddoo tokkotti laafaadha iddoo tokkotti to'atameera akkuma kana garuu ciminaan dadhabbii tokko malee akka hojjetaa jiranidha baay'ee hojjetu baay'ee to'achuudhaaf irratti hojjetaa jiru kana wanti xinnoo qabu deeyilii immoo abdeetii waan jiruu fi onlaayinii jira hundumtuu waan biyya kanaas isinis achuma teessanii ilaaltu asuma teenyee ilaalaa waan ta'eef hundumtuu ifa jira. Wanti xiqqoo si yaaddessu waan gara biyyaati. Xinnoo tokko dhaga'uun telefoonni gad dhiifamee ibsaan immoo dhokatameera gara lixaa Oromiyaa kanaa amma bakka qabdu hin beeku bilbila lamaan tokko yaaleera naa bahuu dideera tarii yeroo darbee. Neetwoorkiin beeraa mana keenya naas na rakkiseera. Yeroo darbee harmee kee dubbisuu nawwaa ergan ishee dubbisee sadii meeqa fixe jettee akkam isa milkoofteeree argattee moottan. Ammas wantoonni hin deebine ibsaan hin deebine ibsaan hin jiru inni yaalaan jira garuu maal neetwoorkiin akka deebi'e suwichoo fedhe bilbilli jiru rakkoon qabu inni bada. Naa waa'ee asitti maaltu fakkaate beektaa koronaa kana irratti asii maal godhanii Wuhaan kana hiriyaan tokko jira. Guyyaa 78 ta'e 70 kana balbala alaatti qollofan ijoollee doormiitti jechuudha. Akkasumas baay'ee riska waan ta'eef doormiitti nyaata geessuu fi maal jedhuu fi gadi bu'uun hin jiru. Akkaataan to'ee raatee dhiyoo kana reefu gadi bu'ee ammas doormiitti ol deebisanii yeroo wantichi. Qulqullaa'u iyyuu malee doormi kee taa'ee raatee barnoota baratu nyaatachitti raqaa fi maaliin jedhaa fi itti cufamee akka jira akkaadha. Amma carraa boo kana qabochaa turuun baana babaatti ranaan jira. Amma garuu malee guyyaa 78 uduu doormiin balbaladha. Doormii koo keessatti manatti qollofama hanga dimboo jechuudha akka kan isaatti. Nummoo mooraadhaan mul'isi. Waan baay'ee amanamaa yoo ta'e malee na dhukkubee xiqqoo ishee kanan dhaame wajjin dhukkubsataa narvii ta'een jira. Qoricha narvii liqe. Qoricha konfitee ture. Kanaaf hospitaala dirqama taanaan ati natti turanii ofiinaaf fidan hospitaalaa jechuudha. Gibbii akkan hin baay'ee nama mataa koo iyyuu jechuudha. Jechuun haganatti keessa wanticha. Gurbaan hiriyaa koo waan inni naannoo sana jiru immoo inni doormiidhaa iyyuu hin baane akkaadha. Amma beera waan ta'eef fakkaata guyyaa 77 fi hin baane ture akkaadha. Inni baay'ee chaayinaan akka jettuwaatti baay'ee wantoota baay'ee haardii jechuun ejjennoo aluma tokko magaalaa cid godhanii balleessan guutummaas mul'ateen naan akkuma sanaan torbanuma gara ilqaa mul'ateen cheerchii xiqqoo ijoollee lafa tolfasaa walitti qaqqaamtus qabdi lafa amantaan kiristaanaa baay'ee rakkataadha as keessatti. Amantaan musliimaa rakkataadha. Ijoollee akka ta'e lafa tolfa qabate jiru xiqqoo isheetti amantaa musliimaa xiqqoo jajjabaata akkaadha. Hagam beekutti naannaan jiru badaan as keessan turre akkaadha. Ijoollee amantaa kiristaanaa lafa tolfa arginu qabna. Isaan tokko badaa kanatti wantoota hin jiran garuu lafa ta'etti wal argu akkaadha. Inni dhaabbate naan guyyaama jedhameen torban nufutti dabarsinee dheeranii hin cufamee achumaan hafee hin ture hagammaatti wal agarre akkaadha. Garuma jalqabaatiidha wanti waan bubbule akkaan qabu. Amma xiqqoo sodaan biyyaa qabu akka wanticha waan
wantichi xiqqoo ishee beekaan siyaasaas beekama baayoloojii wantichi baayoloojii kan neejerii vaayirasii sun beekinis poolitikaan neejerii waa tokko ka beekuuf baayoloojii kan neejerii ka beeku garadha. Innaa waan hundaa salphisanii ivan laali Tiraamp sun bukkeetti waan to'ate godhee raate dubbachaa ture amma Ameerikaan haayaa riiskii irratti agarte. Kan biyya keenya ammoo kanan baay'ee yaaddaa turu tokkoffaa irratti hawaasni keenya akkamitti hubataa akka jiru akka jijjiira akka xiqqoo ishee irra rakkisa. Gaafan jiru na hubatta akka. Inni haalli wantochaa turu immoo ani yaaddoon qabu waan mootummaatti deebi'ee baay'ee ulfaatu akka mootummaa qofa doonta ammas deebi'ee waan ulfaatu akka waan altarni waan jechuun meeyyarii bira fudhachuuf yoo deemu baate akka akkanatti waa ilaalu taanaan waan baay'ee ulfaatudha. Sa'a kanatti beektota sana dhaggeeffachuudha. Nama siyaasa naa malee doon taane beekaan baayoloojii amma xiqqoo ishee kan baay'ee na qeeqaa ture kaatu tokko. Ifamar dhiba kana hin qabneef lafannatti bareedu buran nu gaaftura gidduu. Innaa gara jalqabaa tokko kan miidiyaatti ba'anii wanti hojjaa turanii tokkonuma tokkuma harka bee dhiqata akkaadha. Waan xabu wanta poolitikaa hin dorgomu akkaadha. Warra caabe. Sa'a sanatti sooshaal diistaansiidha. Amma namni maal godhee ture sa'a gara jalqabaa irratti waa xiqqoo ishee na ajaa'ibe. Waan akka dhibee garaa kaasaa godhee hundi harka dhiqachuutti duula akkaadha. Wantichi akkaname. Chaayinaa keessatti maaltu ta'e harka dhiqachuun kan inni jalqabe erga wantoota booddee dhibecha erga baraa deemanii booddeedha. Kanaaf darbuu danda'a ka'edha akka. Even haga qarshii disinfekti gochuutti geessetti Chaayinaan. Irra jireessaan namoota buleeyyiidha kan qarshii gargaaramu. Istaalee Ameerikaa keessaa kan hin beeku kan Chaayinaatti itti hima. Waan ta'eef irra jireessaan disinfekti gochuuf wantoota hin jenne qarshiin birreetti gargaaramu baattuu dhukkubaa ta'uu danda'a akkadha waan. Kanaaf sanaafaa wanta hojjechuudhaa fi kanaafaa of eeggadha. Erga torbee tokkoma kam darbee booddee kan nutti himan akkaadha. Harka dhiqadhaa fuulan harka tunni kan fuulan qabatinaa maal jedhan bakka riiskii kallattii possibility kan jechuun possibility inni qabu hundumaarra kan nutti himan asiin darbuu hundaa akkana kan yaada hundumaarra. Biyya maal ta'e harka dhiqadhaa wantoota inni namni harka dhiqachuu irratti sa'a sanatti waa baay'ee akka darbeetti dhibeen baay'ee akka namni hubame nan tilmaama. Hundumtuu harka dhiqachuu akka dhukkuba dhibee garaa kaasaa godhe nama harka dhiqatee hin beekne ta'e uummanni harka dhiqadhaan naan bakka allaqee harka dhiqadhaan nume waan nama harka dhiqatee hin beekne gurgurani. Sa'a sanatti dhibeen baay'ee akka darbe tilmaama koodha. Innaa wanticha warroota wantoota kan kallattii kamirra jedhee dubbachaa hin jiru. Kallattii siyaasa dubbatan lammanii irra kan jiran caabii lama irra kan jiran iyyuu qoosaa taphachaa turan. Sa'a sanatti garuu dhibeen baay'ee darbeera. Malee sa'a kanatti beektota baayoloojii beektota fayyaatu dhaggeeffanne miidiyaa kabajajitu isaaniif laatame waa gaarii rakkaadha. Isaan mataa isaanii pootee kan gadi fageessanii qabu waan ta'eef isaan dhaabbatni gochaa caalaatti as fudhachaa maacha akkaatti yoo deemanii waan akkana akkaatti dubbachuun faa gaarii rakkaadha. Darbeellee kan waa tokko tosti hin darbine dhibee qochisaa biyya keessaa argameera kan jiru tokko dhageen ture. Maanni beektaa baayoloojii amma kutaa torbaa moo kudha lamaatti bara. Amma tokko waan amala dhibee tokko kun bari waa'een qorichaallee akkatti yaadamu. Asitti immoo wantoonni barachaara waan akka fayyaa jisu waa walitti hidhatuudha akka maatimaatiksii walitti hidhata. Statistical method for clinical study waan akka tokko barachaa tura achirratti isteejii waa'ee qorannaa dhibee namaa irra jiru beekakaadha. Akkuma haaluma kanaan deebii nama nageenya yoo wantoota akkaayi kan Chaayinaa keessatti qoratamaa ture akkaayi feezii sadaffaarra qorannaan wantoota kana diraagiin suni dhibee wajjin wal fakkaataatti hojjetamu qorichi gaafa hojjetamu istaastikaalii isaa beeka waan inni beeku waan ta'eef istaaksii isaarra jiru isaanii. Dhibeen tokko qorichi tokko argame booddee gara yaalitti tiriitimentiitti dhufa. Randomization trialii godhaniiti keessaa wantoota turanii maal jechuudha. Randomly nama allocate godhu gruppii lamatti ka pilaasiiboodhaa fi kan qoricha diraagii fudhatu akka. Pilaasiiboo jechuun qoricha fakkaata bishaanidha. Inni tokko immoo qorichadha wal fakkaata akkaadha wanticha lammanuu hin beeku. Qoricha wal fakkaatu fudhata amma kan ta'aa jiru ogeessi fayyaa yaalaa jirus hin beeku namoota sana. Warra kaan bishaan laatamaa jira warra kaan immoo qoricha ka jedhame tilmaamee laatamaa jira akkaadha. Innaa double blinding jedhaman akkanaa double blinding jechuun kan lammanuu inni yaalamus inni yaalus hin beeku akka jechuudha. Maaliif waluma fakkaatu oomishameera garuu ID qabu waan ta'eef ID sana handaatan isaa fudhatamee rikoord ta'aa deemaa jira akkaadha. Innaa qorichichi daayirektii jalqaba irratti propooziin godhu dhibee koronaa vaayirasii kan duraanii irratti effektiivii waan ta'eef piriikiliinikaal tiriyaal kan jedhu akka irratti
sanarra darbanii raatanii feezii tokkoffaa irratti qoricha ta'uusaa argamu wantoota booddee efficientii wantoota diraagiidhaan miidhaa geessuu hin danda'a ka jedhu akka diraagii ta'uusaa fa'aa seevii ta'uusaa doosii isaa murteessuu akka irra jiru feezii tokkoffaa feezii lammaffaa raatee feezii sadaffaa keessa jiru. Final result irra gahaa jiru. Final resultiin isaanii April 27 dha kan inni boqonnate jechuudha. Inni al tokko tiraansifaal tokko hunda barsa akkaata. Qoricha akkanaa ta'uu danda'a. Maal akkana jedhu akkana saayinsistoonni albaa harkaa jala fashaleessaa jiru akkaata. Maaliif wanta ilmaama isaa dubbate akkaata maaliif. Reyaalitiin isaa garuu April jechuun April akka afaan Oromootti maal akka ta'e lakkaa'e. April 27 kan inni resultiin isaa boodee eegamaa jiru akkaata. Kana daree keetti Profeesoroota wajjin kontaaktii qaban irratti isaantu gidduutti nu barsiise akkaata. Waan ofii dhugaasaa beeku qaalee ta'edha. Innaan biyya amma qoricha bee maal kaa'e tokko dhageen ture. Nuti ganama kaanee waaree booda waa uumna waan ta'eef biyya keenya keessatti homaa komeen qabu. Waa'ee isaatii xiqqoon masii jabeessuuf torban darbeellee dubbadheera waa'ee isaa warri siyaasaa kun ogeeyyii waa hundaa ta'an kanaati. Tarii garuma fuulduraatti ijoollee nu dhaggeeffataa jiran kanaafi dhaloota qubee kana kan boor liideroota ta'an hin fayyada waan ta'eef waan akkasii jabeessanii haasa'uun baay'ee barbaachisaadha. Nan beeka akka baay'ina keenyaatti miidiyaa baay'ee hin qabnu. Kun komii tokko amma biyyatti jirtus ta'ee jiru kana keessa magaalaa tokko keessa mataa isaa miidiyaan jiranii lakkoofsa hin qaban biyya kanatti. Akkas jechuun maal jechuudha? Maddi odeeffannoo baay'eedha jechuudha karaa xiqqaa. Odeeffannoo dhimma waa dhalate tokko argattu baay'eedha. Karaa tokko deeggarsa teknooloojii baay'ee dhukkuba kana hir'isuu keessatti baay'ee guddaadha. Namni daarii hamma daariitti daangaa hamma daangaatti teknooloojii kan gargaare akka namni dafee odeeffannoo waliin dabarsu siitii tokko keessa wanti jiru wanti hundumtuu waan akkasii uumamee biyya keenyatti egaa gaafuma dhalate jedhame sana harka dhiqatanii saamunaa wannoorra gadi Kiiboorda saamunatti sana wajjin fuudhanii ittiin dhiqatanii lolluuqqatanii kana barsiisuutti ka'anis warri siyaasaa. Inni sun achii booda immoo poolisoonni fakkeenya sana fudhatanii siyaasaas akkasii hiriiranii poolisoonnis maalis hundumtuu wal dhiibee hiriireedhuma harka dhiqachuu jalqabee. Isheetti immoo sila sooshaal diistaansii sana ragaa. Inni waa baay'ee jira. Kun akkuma jette ijoollee dhibee miti. Ogeeyyiin fayyaa biyya keessa jiranii hiriyoonni koo meedikaal dooktoroonni guutan ijoollee sanaaf garuu miidiyaan hin kennamne. Carraan beekumsa qabu ijoollee beekumsa qabanii fi dhimma sanarratti miidiyaan hin kennamne utuu dabaree kennanii yoollee kottuu istiidiyoo dhufuullee dadhabanii salphaadha amma bara kana waanuma tokko godhanii viidiyoodhaan argachuun hin danda'ama. Yoo inni dadhabame silkii bilbilanii suuraa nama sanaa dooktara sanaa maal gochuun danda'ama sana keessa dooktorri haamileellee godhataa deemu uummata isaanii gaafa barsiisanitti tola. Namni waa beeku yoo hireetti tola. Waanuma qabu sana waahiroon maallaqa qofa miti. Amma mootummaan biyya keenya irra caalaa iyyaa jiru biyya bulchu muummichi ministeeraallee maallaqa mana keessa nuu laattanii konkolaataa keessa nuu laattanii iddoo buufannu nu laattanii maaloo amma inni kan inni qopheessaa jiru sireen kuma meeqa walitti qabaa maallaqa kuma meeqa walitti qabaa iddoo malee sammuudhaan ogeeyyonni akkamittiin uummata leenjisanii barsiisanii akka to'atan irratti xiyyeeffannaa ni kennaa jiru. Isara waan gaafa madaaltu waan miidiyaa biyya keessaa wanti wannoo jedhu asii garuu qixalaatu wanta hunduma isaa beekumsa isaas dafanii qabsiisu namni hunduu lafa jirutti beekumsa isaatiin waa hubatee waa kan of beeku. Namni dooktara mataa ofii akka inni ta'udha kan isaan dandeessisaa jiran kan yaalaa mataa ofii ta'udha kan isaan dandeessisaa jiranii. Achitti egaa sana kanas egaa warri nu dhaggeeffataa jirtan akka carraa ta'ee yoo wanna jettanii mee miidiyaa keessa warra hojjetan ogeeyyii waamaa warra poolitikaa gaafuma poolitikaaf nuu kaa'aa. Warra manaajimentii gaafa manaajimentiif nuu kaa'aa. Ammoo yoomuu barbaachisa ta'ee erga poost wanti kun erga darbee booda political implication isaa maali koronaanii? Economical implication isaa maali kan jiru hayyuun dinagdee isaatiin kennuu hin danda'a. Hayyuun siyaasaa gama siyaasaa isaatiin koovidiin
maal fidee darbe akka poolitiksiitti kiraayisisii inni fide xiinxaluu danda'a. Yoo kanarratti xiinxalisayyuu yoo ganamuma galgala waccan qofatu hin taane gattaanii riisarchii irratti hojjetanii wanti dhiyaatu tokko wanti keessumattuu waan epidemic ta'e guddaan kun gaafa dhiyaatu utuu qorannoodhaan deeggarame namatti tola. Erga anaalisisii isaa hojjetanii riippoortii sana uummatatti dubbatanii baay'ee gaariidha. Akka keessatti ganama galgala waca ta'e bulluqsuu ta'ee yaa'uudha wacuudha harka reebuudha kanarra darbuu dadhabne yaajama. Kanaaf irra caalaatti yeroo hundumaa anaan kanatti mul'atu dhaloota barsiisu. Kennaa sana amma jedhee mana kennuu qofa miti konkolaataa inni qabu kennuu abbaa qabeenyaas ta'u biyya keessaa doorsisuudhaan irraa ari'uu maaloo gochuu utuu hin taane yeroos kennuu beekumsas kennuu barsiisuu waan kanadha. Kennaa kana akaakuu hedduutti qoodanii ilaaluun baay'ee bayeessa. Qilleensas kennuu, intarneetis kennuu, ifaas kennuu madha malee isa kaan dhowwachaa birrii kennee jechaa uummata sana dararuu miindaa ji'a tokkoo kenni maaloo kennee dararuurraa uummatichi akka inni ofiisaatiin bishaataa akka inni ta'utti gargaaruun baay'ee barbaachisaadha. Tarii kana dhagaa kananii hubadhu waan xinnoo itti dabaluudhaaf game waan ati amma sila jette irratti waan taajjabnu waan biyya keessaa kanatu natti mul'atanaanis nama yaaddeessaa waaqumti saba keenya beeku malee al tokkotti cimee galee jennaan uummata keenya waan nu jalaa baay'ee miidhu natti fakkaata. Ammayyuu irra caalaatti ciminaan hojjechuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Egaa gammee mee yaada dabaltu yoo qabaatte asumaan. Asirratti waan jechuu qabdu kan beektaa mati namni mana tokko jaalu citaa waliin saamuu gaafa jedhamu gaafa maaqsii Oromoo kallattii baay'ee qaba. Hagana luga afaanitti yookiin immoo nama afaanitti cimaa nama ta'uu baadhu nama jaarsatti gujaratti guddate waan ta'eef ammoo wanti gochuu hin danda'a. Kana jechuun akka yaada kootti amma isaa kanatti galtiin gashuu galtiitti gashitu Oromoon ni jaarataanaan kan wanti gochuu hin qabdu. Kanaaf iddoo yeroo hundaa daangessuu hin qabdu akka gaafa irraa kaa'u qabaa gaafa irra geessu qabda akka. Gaafa irra keessoon si moomuu qabaa gaafa irra kaa'u si moomuu qabda akka. Amma isaa kanatti dhugaa tokko sitti dubbachuu dhibbantaadhaan amma si jechuu baadullee isaa kanatti eenyu caalaa isaa miidiyaan kabareejiin isaan dhumtu doktorotaa fi ogeessota fayyaa kanneen baayoloojii baratan kanneen keemistirii baratan saayinsii kanneen jiran jechuudha. Baayoo keemistirii kan naannoo isaatti kan jiran hundumaaf uumama miidhaa gadhiisee reefiidha si dhufe. Mootummaas haa ta'u warri dhaabaa biraarras maal jiru mo'amuu aadaa akkanaa hin qabnu si dhufe. Raati mo'uudhaa fi jechuun kaayyoon moonuuf fedhii intarastii miti waa'een biyyaa intarastii dhuunfaa nama tokko miti akka yaada dhuunfaa goote jechuudha. Kanaafiyyuu anaafati mana tokko jechuun waa'ee ganda tokko irratti wantoonni inni taanaan beekaa afaan Oromootiif beekan gammachuun beekaa staayiksiiti. Dhimma yeroo afaan Oromootti barbaachisu beekan akka nuti tokkodha. Gaafa staayiksiin keessa galee akkanatti jechuudha. Lamaan keenya maal ta'eera qaawwaa lama akka cufaa deemna akka. Kun kan ta'uu danda'u an waa'ee afaan Oromoo seera afaan Oromoo irratti keeraa addee maal jedhee dubbachuu otoo hin taane yeroo sanatti beekaadhaaf iddoo gadhiisu. Bittaan immoo beekaan yeroo ta'anitti immoo gammachuuf iddoo gadhiisu akkana. Saa kanatti mootummaanis ta'ee waa biraan ta'a boroftaan agarta haalli kun callisee akka jabaatee deema taanaan biyyoota waan adda ta'e waan qabnu akkaan qabnu. Sobaranni wantoonni jiraatanii saabashoonni Itoophiyaan si'a 40 qabuun gidaratti barreeffamtee naannoo tokko kan innaantu Sooriyaan si'a 140 qabuun gidaratti barreeffamtee ta'e tokkotu. Kanaaf si jedhe baay'inaa tuuteemma albaa amantaa Itoophiyaa Kiristaan Dasee Midirnaatu wayi maalaaf kaa tokko miti sana sataasuu hin ta'inisi. Siiriyaan biyyattiin badde kun si'amee akka ta'in laman turetti 41 barreeffamtee seemti jechuudha. Kan lakkoofsaan taanaan inni kun sobaadha. Innaa akkanaatiin xiinsammuu namaatti hojjetaniiru. Kanas ta'e sanas saamni Itoophiyaan adda baatuuf akka hin qabdu. Hundumtuu harka rabbiitidha. Kanaafiyyuu Chaayinaanis waan adda taatee Ameerikaatti wantoota fa'aa biyyoota baay'ee fi gadi safuulleetti baaturetti adda taatee wantoota fi ejjennoo sirrii fudhatte eekkaadha. Siirfeera tokkoffaa irratti wantoota information emmoo qaama namni kontaaktii nu godhan jiru wiichaatii irratti dhufaa nu galaa bakka akkanan ta'ina akkanan godhina sa'aatii akkanatti gadi hin beena qilleensa akkanatti xiyyaaraan akkana gochuu fedhamaatti tura beekaa soddomaaf hin beena ishi hin baanu hin teenye kana ta'uuf jechaadha ishi akkumattidha. Innaa sa'a kanatti immoo kan nu barbaachisu akka biyyaatti akka yaada kootti ogeessota fayyaadha bakka. Siirfee mo'amuu jechuun meedaa gadhiifamu sa'a kanatti. Inni gara kana jirus inni gara kana jirus fakkeenya namoonni fi gurguddaa jiran aktiivistoonni gurguddaa jedhamanis beekanis haa ta'u caalaas caaltus haa ta'u
Abiyyi isa ta'u eenyu isa ta'u yoo dhukkubsatee sadaqa ogeessa fayyaa kira isaa kanatti jechuudha. Political solution don't taane biological solution yookiin medical solution kan barbaachisaa ture akka. Rakkoo mudatee rakkoo politikaa don't taane rakkoo fayyummaati. Kanaaf guutummaatu miidiyaa gadhiisanii fi guutummaatti jechuudha. Waan hin danda'amne garuu extremely dubbachaa ture. Guutummaatti miidiyaa gadhiisanii fi isaa kanatti warroonni siyaasa warroota beektota moomanii waa gaarii rakkaata. Beektota keessaa beektota baayoloojii, beektota keemistirii naannoo isaa kan jiran beektota fayyaa jechuudha. Sanaaf miidiyaa moomanii yoo ba'an biyya ta'e gochuu danda'u. Kanaaf akkana ta'e akka taa'een al ta'u keeraa ta'e maqaa simmeetii waan ta'u jechuun miiraantu dubbatame namni waa baay'ee dubbata namni baay'ee kan dubbachuu dhiisee maaliif dubbateef callisee konsiikuwensaa yaada namni. Ammoo yoon si jibban callisee beekan hin jibba dheeraa adda wantoon jedhu sin jaallu ta'uu hin danda'aman. Garuu akkan sin jaalli haasa'uu dhiisuu hin qabu. Haasa'uu hin qabu yeroo hundaa. Yeroo itti haasa'uu qabu yeroo itti haasa'uu hin qabu. Kanaafiyyuu callisanii sana immoo wantoota jiraatanii bakka salphaatti akka yaada kootti hagammaatti aadaa moomuu hin barreekkaadha. Moomummaa akka ta'e mo'uudhaaf moomummaa akka ta'e hin barreekka. Waan ta'eef isaa kanatti utuu anis saatis fa'aa kanatti amma kan haasa'aa waa'ee dhibee koronaa irratti beektota isaaniif oduu hin taane akka carraa ijoolleen godheera addatti kaa'annaan si wajjin haasa'aa jira. Isaa kanatti fakkeenya argame warroonni ogeessota fayyaas of dhiyeessuu baatanii karaa argatan jechuudha. Miidiyaan baay'ee feesbuukii ta'uu danda'a, even yuutuubii irratti ta'uu danda'a. Akkuma kan gochaa kana yuutuubii kallattii dabarsaa jirtu kan beeku akkaadha. Kallattii barbaadde kan ta'uu danda'a. Miidiyaa wantoota dhiibbaa geessisu wantoota gochuu danda'a. Kallattiin jette jechuudha. Even miiseeji barreessuun ta'uu danda'a. Waan isaan gochaa jiran garuu dhugaa biyya keessa jiru akka. Kanaaf gara miidiyaatti ogeessonni fayyaastuu dhufanii baay'ee gaarii kan jedha. Warroonni miidiyaa wanta kafar godhanii jiran miidiyaatu gadhiisanii fi kanaaf baay'ee natti tola akka. Kanaaf aadaa mo'amuutu barame isaa kanatti political solution rakkoo furmaata siyaasaa yoo ta'an furmaata fayyaa waan ta'eef nama fayyaa ijoolletu fidanii fa'aa akkanatti miidiyaan gadhiifamee fa'aa gaarii natti fakkaata akka yaada kootti jechuudha. Isuma irratti keessumattuu amma guutummaatti utuu danda'ameetu miidiyaan gadhiifamee fi warra miidiyaa qabaniif jettee isumallee utuu eegamuu baate ilaa waa lama kanumatti dubbate si jabeessee warri ogeeyyii fayyaas darbanii of dhoksuun jira. Aadaa keenya keessaa aadaadhaan jedhu garuu nu barsiisan haa jennu hin beeku. Namoonni beektoliin keenya tokko obbaasuu hin barbaadan yoo tuttuqaman malee yoo itti deddeebite maal goote malee tokko aadaadhuma sana keessatti hin guddanne gaafa guddanne gadi taa'ee hin beektu jechaa waan maatii tokko keessatti guddanne fi tariin ta'ee hin beeku asbaanii waa dubbachuu darbee immoo dogoggora baqa akkas jedhee yoon akkas jedhe maal naan jiru abanuun akkasii amma humni beektoliin biyya alaa kana keessa jiran hedduudha. Beektoliin kun gariin isaanii asbaanii waa jechuu hin barbaadani, waa hafuura baafachuu hin barbaadani, muuxannoo qaban sana sheer gochuu hin barbaadani. Malee rakkoo miidiyaa sanatti hin fakkaatu gaafa ta'e ilaalu miidiyaan amma baay'een isaanii argita yoo ta'e kaampaanoonni haala kanaa hundi isaanii feesbuuk pilaatfoormii fayyadamu waan tokko haaluma miiliyoona meeqa qaqqabsiisuu danda'u laayivii galanii waan ta'eef hagas mara baay'ee rakkoo natti hin fakkaatu. Garuu dhaloota keenya seefii gochuudhaaf ijoolleen muraasni jalqabaniiru Noort Ameerikaa kana keessaa warri narsiingota ta'an warri ogeeyyota doktoroota ta'anii lafuma hojii isaaniitiin waa muuxannoo waan argaa jiran daddabachuu jalqabaniiru. Telefoona isaanii banatanii dhaabbatanii waraabuu danda'u. Isammoo abbaan namoonni qorarra jiru hundi sheer goonee miliyoonaan qaqqabsiisuu danda'u. Dhaamsa dabarsuu gaafa immoo barbaadan kun akka kana sirreessinee fi wanta dubbattuu wanta ati amma irratti dabarsitu hin beeku ni ati jettee waan baay'ee salphaadha. Teknooloojiin nama gargaaramaa jiru kun zuumiidha. Zuumiidhuma sananii kallattiidhaan feesbuukiitti hidheen akkuma kana immoo yuutuubiitti hidheetan gama lamaaniin darbaa jira jechaadha amma. Kun immoo maallaqa baasuu homaa waan tokko maallaqa si baasisu illee homaa hin qabu. Zuumii nuti mana barumsaa keessaa waan argannuufidha. Warra bituuf akkas $140 waggaatti Google gochuu dandeessu. Gatiin zuumii meeqaa jettan waggaattidha. Kana jechuun ji'atti $10-12 akkasii baasuu dandeessu. Kanarraa kan ka'e nama 50 nama 100 fidanii mariisisuu dandeessu. Mana kana irratti nama 1,000 fidanii mariisisuu hin danda'ama. Ergaan takka akkuma kanatti gareedhaan 10 taanee 8 taanee 20 taanee mari'achuu kanuma dandeenyudha. Wanti nuyi ammarratti aniifate haasa'aa jiru salphaadha jechuudha. Yoo kun immoo
telefoona ofii qabatanii laayivii seenuu illee hin danda'ama. Tokko dabarsuu hin danda'a. Waan naannaa isaatti tuffachuu dhiisee beekumsa xinnoon qabu beekumsi waan naannoo isaa jiru namni ibsuun baay'ee barbaachisaadha. Maan waan Chaayinaa jiru amma narraa jeffadhe hin beeku. As taa'ee waan kana hin beeku. Akkamitti akka isaan dhibba kana to'achuudhaaf hojii hojjetan teknooloojii isaan ittiin onlaayinii gargaaraman akkaataa akkamiin immoo hunduma keessanitti harka keessanitti odeeffannoo akka galu ilaali egaa lakkoofsi uummata Chaayinaa yoo lakkoofsaan ta'e ilaali tokkoffaan achuma uummata kana ergaan takka sagalee tokkoon caljeechisiisu ergaan takka akkas gochuu jechuun hammam teknooloojiitti gargaarame uummatichi hammam dhaga'e uummatichi kan jedhudha. Uummanni keenyas egaa kana baruu qaba. Inni gola jirus bahee dubbachuu aadaa godhachuu qaba. Waan beeku hin du'a namni dhalli namaa hin du'a waan qabu yoo sheer godhee du'e baay'ee bayeessa. Keessumattuu warri qalaba xinnoo barannee utuu waan arginu waan dubbifnu waan naannoo keenyatti arginu dubbanne nama baay'ee oolchina. Maallaqa kennuu bichaa qofa miti. Odeeffannoo kennuudhaan du'a nama oolchuun hin danda'amu. Odeeffannoo kennuudhaan kan namni dhukkubaan hin qabamne kan namni hin miidhamne gochuun hin danda'amu. Odeeffannoon baay'ee murteessaadha. Odeeffannoon immoo xiqqoo hin qabdu. Daqiiqaa 2 isa taatu, 1 isa taatu, 5 isa taatu as ba'anii yoo hiranii baay'ee barbaachisaadha. Dhukkuba qofaa irratti barnoota irratti yoo barattoota biyya keessa jiraniin akkamitti barumsa akka argatan yeroo darbe yaalii tokko yaalaa turte argeera waa'ee akkaataa akkamiin ijoollee iskoolaarshiippii gargaaruu irratti waan taate argitee akkamitti akka appilaayi akka godhan waan jalqabde tokko illee ni qabda. Iskoolaarshiippoota ijoolleen Oromoo argachuu qabu. Warri dandeettii isaa qaban warri ulaagaa isaa guutanii biyyoota adda addaatti deemanii yoo baratanii waa baay'ee baratanii barumsas akkasiin baratu, muuxannoos baratu, aadaa biyyichaarraa sabichaarraa waa baay'ee baratanii galanii biyya isaanii immoo ittiin tajaajiluu danda'u yookiin immoo hawaasa isaanii illee barsiisuu danda'u. Kanaaf waan qaban qooduun bara dijitaalii kana keessa waan beekan, waan argan, waan ganama argan galgala qooduun yerootti kennuu dhiisuun baay'ee barbaachisaadha jedheen amana. Yaada adda tokko maal jedhaa teekistii kan kennaa jiran jiru. Ixaana barii qorichisaa jedhu. Ixaana barii qorichisaa jedhu. Akkam beektaa waa'ee wanta kana irratti waan jechuu barbaadu waa'ee xiqqoo ishee waan fakkeenyaaf waa'ee ixaana warroonni habashootaa ba'an jiraatanii ani jalqaba irratti amantaa nama tokko fakkaamti ofii koos amantaan koo ortodoksiidha. Beekamuudha. Abeen koo qorraabiidha akka amantaa ortodoksiitti ni ta'e. Kun ortodoksii kirrii qaba waan amantaa irratti kan jirre jechuudha. Garuu namni tokko gaafa yoo ani dogoggore beekan irratti muudii qabachuu qabu akka dogoggoreera miti. Tokkotti maal ta'a utuun siin geentu Finfinnee keessatti gaafa maaskii uffadhee deemuu naan jedhu natti kolfodhaan sitta kolfa hin dhiisi of oolchatiin jedhe dhimmi dhimma jiraachuufiidha. Dhufeera miti. Amma ixaana maal jedhe tilmaama isaa bakka nama amma yaaduu danda'u wantoonni jiru akkaadha. Waan gochuu dandeessu hin qabu. Albaa kan nama rakkisu maaf oduu abaloo kanatti yaadni kan jedhu akkaadha. Warri sun akkana godhaniiru fakkeenyaaf kan sappoortiin godhu. Waan warree bashoota akkana godhanii fi waan inni jedheeraa isaan akkana godheeraa isaan wajjin kolfokkaadha. Isaan kallattii murtaa sana irra yaadaniiru yookiin waa tokko amantaa sana fuudhanii amantaa biyyattii gochuus waa baay'ee si yaadu akka waa baay'ee duuba qaban albaa waan itti waliin galle waa baay'ee si waan keessaa barreeffamuu argeettoo danda'a waasa dubbiseera. Waan irratti yaadu sakkaa qaba akkaadha. Isaan kan isaanii godhan sababa isaa kallattii dhuunfaa godhan yoo nu baddeeyyuu isaan akkana godhan jedheeraa waan an taa'e kolfee dhimma keezii baay'ee kiritikaalii ta'e waan siirees ta'e kana qoosaatti geeddaranii ittiin akkana ta'e footooshooppii hojjennee maal jennu akka odoo hin taane dhimma isaa dagatanii kala isaan jedhan seeraati kallattii wantoota deemee kallattii wantoota meeshee jirtu kan deemanii kan gaarii fayyaadha akka baay'ee waan dhumaa qoosaa yoo namni waa godhus qoosaatti geeddaruu manna just waan hin taa'e dagadduudha bakka malee wanti kan waa baay'ee jira akkaadha. Siirifeera inni kan qullubbiitti nyaatu akkaadha bishaan waatti dhugedha. Waan akkanaafaa jira waan hin taane. Kanaafiyyuu wantoota akka ta'aa turan hundumaa dagatanii of wanti ergaalee barsiisni guddaa tokko yaada kootti of oolchi bakka. Of oolchiiti. Kana booddee anis of oolchaas of oolchi lamaan keenya kana booddee nu wallakkaadha waan akkana jechuun barbaade. Kana qofa miti naannoo amantii kan kootittis waan hin waa hedduutu jira. Kan koo amantiin pirootestaantiidha. Yeroo tokko waanuma
dhukkubichumti dhalatee fi dhukkubichi guyyaa akkasii to'atamaa waan akkasiitu ta'a waan akkasii iddoo akkasiitti akkas ta'aa kanaaf dhaloota jaajessuu fa'itu baay'ata waan amantii kanaas sodaatanii gowwoomanii waanuma dhukkubichi namni dhugaadha waan gaafa muddamu waa dhaga'uu barbaada waan xinnoo rileefii dhaga'uu barbaada xiqqooma waan itti hafuura baafatu namni argitee baay'ee dubbachuu isaatiin iyyuu baay'ee hafuura baafata yeroo tokko amma biyya alaa kana keessa stresiin akka malee baay'ateera koronaa vaayirasiidha jedha malee koronaa vaayirasii kana dursee vaayirasiin dadhabsiisan addunyaa kana daguugaa jiru stresiidha muddama kana cinqii kana amma biyya jirru kana keessatti kanatu jira namni dhiphata baay'ee teknooloojiin jiraateef miti teknooloojiin jiraachuun mataan isaa bulchiinsa isaa irratti waliin barsiiftu taanaan inni iyyuu maraannaadha haalli fayyadama teknooloojii maraannaadha nama baay'ee maraacheera feesbuukiin nama hin maraacha waan dijitaalii kun nama hin maraacha akkaataa itti fayyadaman mataan isaallee barsiifamuudha qaba. Mataa nama dhukkubsa irraan ka'iin jechuu danda'a. Sa'aatii 24 namni taa'ee wal faana ilaaluu jiraachuu danda'a. Ta'ee dikshiniin kun dhugaatii qofa miti. Kana hunda barsiisni aladha. Namni waan beeku bahee kana irratti akkasittiin akka ittiin fayyadamuun bayeessaa. Jechuun baay'ee gaariidha. Namni immoo jireenyuma isaa keessatti dhiphataadha. Dhalli namaa dhiphataa jiraata. Inni keessumattuu biyya abbaa isaa gadhiisee bahe kuni waa baay'ee dhiphata. Asiis jireenyi dorgommiin jireenyaa isa dhiphisaa biyyaas fira dhiisee dhufee lammii dhiisee dhufee maatii dhiisee dhufee akka waliigalaatti immoo Oromoo guutuu dhiisee dhufee waa'ee Oromoo guyyaa guyyaatti kan inni dhaga'u kan isheen dhageessu waan gammachuu hin qabnedha waan baay'ee nama gaddisiisu dhagaa oolaa kana keessatti stresiin jira ammayyuu mataa isaa namni golatti nam'eera biyya kanaa golatti nam'ee bahee hafuurallee hin baafatu walitti illee dhufee akka naannoo jiruutti teknooloojii kanallee gargaaramee koomunitiin biyya kamuu keessa jiru akka walitti siquun nama 30 wal ijaaree haasa'uun baay'ee barbaachisaadha. Nuti naannoo jiru kana keessatti hiriyaa tokkotu barsiisaa yuunivarsiitii tokko Kaalifoorniyaa nama walitti ijaarree akkuma koomunitii tumtuu waan nam'inee fi mataa dhumtuu nu dhiphatee naani viidiyoo ormaan akkas galgala ta'ee wal bashannansiisuudhaaf zuumiidhuma kana 20-30 taanee haasa'uu qabnee amma ergasii gammachuu qabnaa sunumaayyuu dhukkubsannee amma dhukkuba fayyaa taanee golatti nam'inu yoo amma xiqqoo erga haasa'uu hafuura baafachuu jalqabnee namni hafuura baafachuu qaba. Wal ijaaraa dargaggoonni iddoo yoo dhibillee amma beennu walitti himna akkamittiin amma teknooloojiidhaan namni 30-40-50 wal faana ija keessa wal ilaalaa idduma jiru akka inni itti taphachuu danda'u waan naannoo isaa walii ibsuu akka danda'u waa'ee Oromoollee kaasa'u mata duree filatanii dhufuun miti akkuma ammaan ifatitti seennee haasaa kanatti haasa'anii taphatanii adda ba'uun hin danda'amu. Bara akkasii virchuwaalii ta'e waan ta'e bara virchuwaalii kana addaatti gochuu qabna. Kan immoo guddifnee Oromiyaatti galchuu qabna gaafa immoo akka amma teenyee Ameerikaa fi Chaayinaatti haasa'aa jiru kana Oromiyaa guutuu keessatti lafa dhalanneetti iddoo hundaatti waan hunduu seenee teenyee waan as jiru waan achi jiru akka ittiin haasofnu hin dhuunfaa hin abdadhaa egaa warri dhukkuba kana irratti gama amantiitiin falaasafees warri gama siyaasaatiin waan xinnoo burjaajii kana waa jedhees waan hundumtuu nuuf dhaloota nu jalaa burjaajessuutu baatee ogeeyyiidhaaf iddoo ogeeyyii laatanii waanuma wal simootti hundaa akka kennaa isaatti warri mana amantiitti kadhannaa dhimma kanaatiif dhukkubni kun akka rukutamu gochuun baay'ee waan bareedaa. Garuu dhaloota ba'anii burjaajessuun kanatu si danda'a yeroo tokko amantii gara eessaa turensiin jedhaa laata gara Naayijeeriyaatti laata. Namichi gadi baasee summiisitti obaaseetu wal faana amantoota baay'ee fixaa. Inni kaan maal paasteriidha qoricha guddomaa omaan taate qoricha guddayyuu hinaaf ta'edha. Macaafni jedhee qoricha obaasee kan fixe jira. Wantoota baay'eetu jira addunyaa kanarra bara dijitaalii akkuma gaariinis fiiguu wanti gadheenis battalatti addunyaa weeraraa gowwoomsaa kana keessaas
waan fakkeessi namni asii achii ka'ee keessatti ilaata yoo kana kan duutu mucaa duutu torban lama geessi dhaqeen du'aa kaataan kunii wantoota baay'eedha wanti laaqamaan mana amantii keessa jiru namatti hin tolle hubate sabni keenya dhaloonni tu wal hubanne dhaloonni dhufaa jiru kun utuu sammuudhaan bilisummaa Oromiyaa isa jennee waan nu dursaa utuu namnu bilisummaa sammuu qabaate waan jedhullee gama siyaasaatiinis isin dhaamsa dabarfadhaa namni keenya emotionaalidha baay'ee uummata mirqaannuudha nuti hundumti keenya waa arguu barbaannaa waan arginu san akkamittiin akka itti fayyadamnu irratti rakkoo mataa ofii danda'e qabna kanaaf sammuu wala boome waa'ee miidiyaa irratti kana jechuun albaayitaa himontoon miidiyaan hawaasaa kun xiqqoo ishee jalqabaa kaasee turte dhiifamaa hawaasaa jedhaman qabe gidduun seene hawaasaa keejiin kan wal simuusii kaase miidiyaa hawaasaa kana gaafan taa'ee argu jechuun akkaatuu ta'e namni qajeelchisu jiraatee ka'e tokko jetteetti ammati haala fayyadamaa jetti miidiyaan hawaasaa arginu kuni al tokko taa'een ajaa'ibsiifadha fakkeenyaaf namootaan baay'ee jireenya keessatti ajaa'ibsiifadhu jira qixxeema baranne lamaan keenya feesbuukii kana kaffaltiin wantoon qabu akkaawuntiin keenya waliin caalu baay'ina firendii wal caalla malee lamaan keenya deektiif ta'a wal faana deektiif ta'a waan lus gun wanta adda waan addaa kireeditii addaa waan qabnu kan qabnu garuu miidiyaa hawaasaan kun mana hangafa hin qabne beektaa miti mana wal qixxee feeran tokko mana keenya gaafa wantoodhu amma qixxee naasoo mana keenya jettamman harmee ko bukkee dhugaa sitti haasaa harmee ko baay'een jaalladhaani isammaa kana mana keenyatti gaafa hin galu dambidoollootti sa'aatii kun lama bakkee hin darbu bakka seera bakka gaafa haasaanii obboloota kun gaafa wajjin fakkeenyaaf istaasii barnootatiin nan caalan obboloota koo hunda isaanii iyyuu jechuudha. Maastarsi lamaffaan barachaa ture akkaadha maastarsi kan ganaa barachaa ture ni kaan jechuudha inni kan digiriifaa qabaa kaanuun barateen tumur. Firfeera istaasiin barnootaa akka biraadha akkaadha. Istaasiin hawaasummaa akka biraadha akkaadha. Sooshaal miidiyaan lafa hawaasummaadha. Lafa wantoota hin taane lafa kan ta'e maaludha kan mana keenyatti galeen dubbadhu amman haasaa qixxeen haasa'u dhimma mana haaraa kan qixxee waan murteessu kan qabu waan dubbadhu kan qabu. Waan isaan jedhan tolle kaa'edha. Yoo yaada qabaatu kana ta'e yoon jedha yoo yaadichi fudhatan maaliif na caalaa ekspiriiyaansii qabu waa'ee jireenya hawaasummaa isaanii. Kanaaf baatee fi kadha isaanii kan jiran deema. Harmee kun qixxeen haasa'u taa'e gaafa gad harmee koo wajjin haasa'u natti ulfaatu. Ana gaafan jedhu mana keenya keessa kanadha wantichi hundi keenya na duwwaa doon taane akka jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti maal ta'a? Guddaaf xinnaa mana wal qixxee beekta miti. Wanti wal qixxee haasa'a. Dhufeera haatee naarabsu barbaannaan fuudheera addeen wantoota addeen maal sooshaal miidiyaa irratti immoo wanti kan namni hin beekne waa tokko hima namni kamiyyuu aayidentii isaa ba'uu danda'a akka albaayii waa guddaa namni waa maddaaf godhe piroofaayil pikcheeri isaa dhokseera haate gammachuu sarrabsuu danda'a beekanii sarrabsuu danda'a jawaariin arrabsuu danda'a biyyiin arrabsuu danda'a eenyuun arrabsuu danda'a marroo arrabsuu danda'a fakkaadaa arrabsuu danda'a eenyuun arrabsuu danda'a akka inni guddaan namni tokkoffaatti namni sooshaal miidiyaa irra jiru taagii tirtaan nama salphaatti qabamu dakkaadha waan baay'ee maayinarii. Inni guddaan garuu haalli guddina keenyaa fi haala hawaasummaan dijitaal miidiyaa jechuun warroota miidiyaa dijitaal alatti kan jiruu fi kan sooshaal miidiyaa irra jiru waliin simokkaadha. Kanaaf maal ta'e wantichi tokkoffaa irratti bakka piroofaayilii haayid godhu kana booda siinsi arrabsaa oolu abaluun arrabsaa oolu naannaa arrabsaa oolu yookiin immoo yaadan kaase yaaduma wantootuma maaltii jedhu amma kabareejii kan wantooti kan jalqabarraa kaanee waa'ee warroonni siyaasaa kun warra ogeessa fayyaa wal qixxee ta'anii miidiyaa isaa irratti kan haguuganiraa sana dhoowwatan akkaadha. Sirfeera lammanuu haasuu danda'a waan ta'eef akkuma itti dabarsaa jiru kana dabarsa seeraan darbaa wantoota akkaadha. Sana doon taane garuu mana wal qixxee salphaatti kan ta'aa jiru waan seechaa jiru iddoo hundumaatti qixxee maasaa namni hedhe nama dhaggeeffatu akkaan jiru. Maaliif hangafi hin jiru miidiyaa kana irratti eenyu kabajama haasaa eenyu dhagaa namni. Sirfeera inni hangafattee nama ilaaltus hangafummaa isaan beeku akkaadha. Sirfeera nama hangafattee namoota waan an taajjabu akkaa ofii kuruunfaa kootti. An jireenya keetti baay'ee simmeetaa jechuun miira keessan galal baay'ee of to'achuuf ana yaada naa agartaa tokko waan an poosti godhufaa fooloorii isin qabu gana waan ta'eef badaa wantoota reaaktiin godhu akkaadha. Namatu keessaan dhaqee qadeebi. Kana booddee wantoota nan jedha akkaadha. Hedduun keenya garuu miira keenya naannoo dabalatee ofuma keenyattoodha. Miiruma kun barreessa ergan barreessi namni dubbisu maal jedhaa akka jedhee yaadu akkaadha. Deebiinsaa maaloodha. Sheer ta'uu danda'a. Namni laayikii reaaktii akka biraan godhin malee dubbisee darba akkaadha. Waan akkamiyyuu gaafa rakkinni guddaan argaa jiru miidiyaa hawaasaa kana safuu hin qabu. Miidiyaa safuu hin qabne miidiyaa hundumtuu wal qixxee jechuudha.
qixxee mana haasaa dhugaan sitti haasaa beeku amma siini ani kitaaba barreesse keessa suma si hajuurraa akka mitan dhugaan si dubbadhee darba akkaadha waan ani si siqee'u qabaa waan ani si wajjin si haadhe waan yeroo dabarsu yeroo mataan na dhukkubeeraa ta'e dhugaan siin jedha dhukkubsadheeraa yeroo rafe qaba akkaadha garuu kanas ta'e sanas ansi si arrabsuu hin danda'u fakkeenya si kaasan al tokko ijoollee jintaa yaasaa ture waa'ee kee irratti siinsi arrabsuu mannaa taayiraa adda siinsi dhaggeeffadhe eenyuun arrabsuudhaaf natti ulfaatan namoota akkana wantooti baan siinsi arrabsuu hin danda'u jawaariin arrabsuu hin danda'u kanneen biroo arrabsuu hin danda'u akka maaliif beektaa isaan na caastaa si na caaltan qabdu akka amma waa'ee afaan oromoo irratti oromoo teeraa adda kan siinsi arrabsu dhugaa miira tokkoon sii qooda akkaadha dhugaan beekan eessa jira yaaduu danda'uun qaba kitaaba barreesse tokko dubbisee hin finne maaliif bituu hin dandeenye dura si dhufeera qixxee kee raaddeen wantoota raaddee kun gantuu dhagaan siin jiru shook na gochuu danda'u qaba maaliif qixxeen tokko taa'e namni qixxee keetii yoo siin si arrabsi yoo siin si qeeqee zaas guutu hanga fuudhee raaddeen gaafa si qeequ si dhufeera waa'ee oromummaa irratti nama tokko gaafa qeequu barbaadu namni sun eenyu rastaa siinsaa hanqeequu hin danda'a waan jedhu kakaasuudha. Waa'ee siyaasaa irratti akkaataa jechuudha namni gita gita isaati yoo deeme akkaadha waa'ee fayyaa irratti yoo gita gita isaati yoo deeme akkaadha jechuudha malee ani qixxee nama hundaati bakka yuuzar neemii qaba paaswoordii qaba sanaan gadi taana wal qixxeedha akkanumtu jechuun waan manichi manumti dhugaatii iyyuu iddoo qaba akkaadha inni birrii baay'ee kaffaluu hunda iddootti dhuguu qaba inni hin qabne akka qaba kana raqee dhugee dhufee akkatti lafatti darbatamu beeka akkaadha garuu inni kun inni machaas inni machoofnes qixxee wantoota akka waan ta'eef lafa ulfina hin qabne ta'eera wantichi mana hangafa hin qabne beektamti waan akkaatiin itti mul'atan. Social meediyaan erga kana ta'ee mul'ate immoo ammaati amma gaa namooti keenya baay'ee baratan jedhamanii arraba sana baqadha kan isaan social meediyaa irraa immoo fageessan. Erga manni kun mana wal qixxee ta'e lixaniidhuma challenge godhaniidhuma barsiisuu moo warri waa xinnoo godhatan immoo dhokachuu wayya jettee immoo yaaddare amma yeroo baay'ee maaliifan kana si gaafadhee na mudata namoota babbaratanii dubbiseetanii maaliif of dhoksitu maalumaaf gadi baatanii waa tokko hin jettan kana hin dandeessu kana immoo qabdu yeroo hin jedhuun rakkoo isaa number 1 ta'anii isadha. Kana biratti immoo namni naannoo isaatti jireenya hawaasummaatti hidhamee jira. Joon Abaluun amma namni gaa sooshaal kaatagorii walii kenneera iddoo akkasii waan akkasii keessumattuu gara diyaaspooraa kana keessatti wanta argitu waan gara lagaa gandaa maalii kun biyya atamma jiru baay'achuu dhiisuu danda'u namoonni waan ta'eef badaa rakkoo ta'uu dhiisuu danda'a biyya kana keessatti namni akka itti ijaaramurraa kan ka'e waa argullee mudaa argullee kijiba argullee soba tokko argullee sababa jireenya hawaasummaa itti hidhamee jiru sanaatiif wanta san dubbachuu hin barbaadu. Comment gochuu hin barbaadan. Callisaniiti ilaaluu callisanii biyya kana keessatti kan isaan filatan. Callisuu isaaniitiin baay'ee ofii isaanii hin oolfatu. Sababiin isaa dhagaatti walitti bu'an hin qabanii mukaa dhagaa baalatti walitti bu'an hin qaban waan ta'eef sammuu nagaa jiraatu jiruu nagaa jiraatu hin danda'u. Yoommoo akka jennee waan addunyaan sooshaal miidiyaaniin yuuzarneemii fi paaswoordii itti humnaan hundumaafuu qixa laate jennee immoo sanuma warra ta'uu isaa dhufnee barsiisuu immoo baqachuu dhokachuutu irra fala jedhee sanarratti. Jalqabuma irraa kan beektan mani taateen sooshaal miidiyaa irratti ta'u waa'ee Oromoo gaafa dubbannu ma jireenya dhuunfaa keenya jiraachaa ture gurbaa tokkotu waa'ee wanta kanarraa akkasii kaasaa saayidii garaagaraa qabanne waa'ee jaalfakkadaa fi jaalmarruu kanarratti yaada garaagaraa qabna baay'ee wal mormiin akkaadha beekuun dhiisuu dandeessu jecha baay'ee jechuun gama kootiin baay'ee jaalmarruu kan deeggaru ijoollee hedduu na beekta akkaadha garuu maal fakkan deeggaru sababu kaachuu maanni waa biraadha akkaadha gurbaa kana wajjin saayidii qabanne haa warra wal dhabneef teenyeera annee wajjin saa sadii ol haasofne jechuudha kanaaf hin jechuudha utuma wajjin teenyaa haasofnu maal naan jedhe gurbaan kun gammee naan jedhe amma kana kaatti dhiphaddee naaf xiqqaattaa isaa turu deebi'ee biyya sana jiraadhaaf odoon taane waa'ee uummatichi keessa jiraataniif kan wantoota turu jedhe. Innaa akkam beektaati waan tokko gaafa gootu ofii keef odoon taane jenereeshinii biraa fidakkaadha. Inni alta amma mucaa qabdaa dhaayishuu dandeessa yookiin immoo ammuca nam fuudhaa ijoolleen godha ta'uu danda'a yookiin ijoolleen na booddeen kaati jirti ijoollee Oromoo kanan dhaashuus kan dhalates Oromoodha waan ta'eef jechuudha. Kanarra jiraachaa odoon taane kan jenereeshinii itti aanu rakkaadha. Jenereeshinii itti aanu birrii keessa inni takkaadha. Siidafeera. Environment keessa bida bartakkaadha. Amma namni woboon kan caakkaatti galee raatee al tokko wal isa dhabu maal isa ta'u kan dhiiga isaa dhangalaasaa turu
warroonni kaan siyaasaan waa beekataa turan manaatti guuramaa turaniif ofii isaanii mitakkaadha. Siikaasee ta'uu danda'a, biraaf ta'uu danda'a. Sadarkaa aangoo yaa ta'u maal jedhamu mootummaa irraan dhufee rakkaadha. Fudheeras dideeras ta'uu hin danda'a. Si dhufeera. An ofii kootiif jiraachuu hin danda'an. Ofii koo taanaan inni kun wantoota takkaadha. Kun immoo aadaa keenyas miti meebi akkaatti hin barannee hawaasni keenya akkaatti hin barsiifne abbootiin keenya akkaatti miti. Kanaaf utuu maatiin na dhashan ofii nyaataniiru ta'een irra hin ga'u akkaadha. Si dhufeera. Utoo madii ilmaa Oromoo dhangala'u ta'e an kabajamu akkaadha. Oromoo gaafa jedhamu mataa keessaa wantoota akka namni gaafa wal gammachuun Oromoodha. Amma as Chaayinaa keessatti amantaa keessaa baasanii amantaatti qofaan ta'ee jira akkaadha. Maaliif qees balaa ifaa yaadatu akkaadha. Si dhufeera. Garuu naanna kabajaniiru. Taateen qees balaa ifaa godhanii sheekonni keenya bukkee godhanii isaan deeggaru warroonni peentee kun waldaa keetti fa'aa walitti qabanii wantoota hojjenne taateen sun isaan irra rakkaadha. Gaafa gammachuudhaan gammachuu kana fudhanii eessatti geessu isaan sanatti ni rokkana. Si dhufeera. Taateen isaanii godhan naaf kabaja laateera naanna sodaataniiru. Sakaatii himma qabaanne na jibbuu saayimaatii himma qabaadde fodoo hin taane wanti ta'e namni tokko gaafa ta'e anaaf kaffale akkaadha. Anan na kabachiisaa maa jecha jibbamus maal jibbamuun koo maal jibbaa beektaa jenereeshinii booddee jiru kan jibbamaatti rakkaadha. Malee hawaasni keessatti gantu taatee maal taatee kirleetii taatee jiraachuu hin dandeessa akkaadha. Jireenyi namummaan qarshiin hin madaalamu akka yaada kootti namummaan qarshiin hin madaalamu akkaadha. Namummaa jechuun waa jenereeshinii nama fakkeenyaaf biyya abbaa koon jettamu ta'e ammati. Biyya abbaa gaafa jettu maa jechuudha abbummaan kan jiru safoonii miti ammati. Akkan beekutti jechuu kanan baradhee kanan guddadde keessa abbummaan suni eenyummaadha. Eenyummaa jenereeshinii akka darbu maal godhaniidha abbaan koo jechuudha. Amma kana wangeela keetti barannu lafa abbaa koo laaddee naabutee beekte seenaa isaa ta'uu danda'a. Maatiin koo walakkaan musliimadha. Feebaru kanan godhu akka himtanii walakkaan maatiin koo musliimadha gara abbaatiin natu kiristaanadha malee. Naabutee quraana keessa waan hin beekneef akka lafa hin beekuun kaasa akka lafa hin beekuun tuttu qareetedha. Naabuteen lafa abbaa isaa irratti kan iddoo lafa abbaa isaa jechuun maalii qaama maal kana gana beekuu sun danda'a akka. Kana jechuun lafti eenyummaa sun kaa'ame sun jenereeshiniitti dabarsuuf fakkaata. Jenereeshiniitti kaafachuun pilaatfoormii jiru sirreessuuf fakkaata. Kanaaf immoo waan sooshaal miidiyaa irratti gaafa deebinu namoonni kan maal nagashee keessa gaafa mana namaaf ilaalaatti beektaa mana isaa keessa ilaalaatti jira. Mucaa koo nan barsiisaa adda guddaan nan geessaa maal mucaan isaa mucaan na shakkaadha. Si dhufeeramti mucaa keetti maal goota ammatti yoo mucaa qabaatte mucaa keetti maal goota waan ni jaallatu gootaaf. Eenyumtu immoo dhala dhashuu caalaa waan jaallatu hin qabu. Kanaaf mucaa kee jaallatan dhala ni dhashuuf yaaduu akka. Malee maal nagashee namoonni baay'een namoota beekan profeesoroonni keenya dur guddaa jiranii dudduubatti harkifatu. Yuunivarsiitiitti yaaleera. Nambarsaa buleeyyii himtan jechuun dargaggeessa digdamii ja'a waggaa sadii waggaa afur kan barsiisa. Waggaa rafaa keessa hin jira yuunivarsiitiin Finfinnee ture akka. Si dhufeera. Garuu warroota buleeyyiitti dhiyaatee naasaa. Hin hubaqatu akka dudduubatti waan isaan beeku. Waan jiilana qabaatanii maalis haa ta'u kanatti mammaa kifaa jira. Gaalli deemaa sareen dutti kan jedhamu tokko waan akkanaaf ati jaallisii jireenya keetti kinaan jedhu. Matoo shi galatoo miti hin jiree bukkee asokkaa. Namoota gurguddaa dhukkaattoon tuni dhukkaa. Kanaaf inni guddaan warroota buleeyyiidhaaf kanan jedhu kan jiraatamaa turu mucaasaa odoo hin taane mucaasaaf jiraatu akka. Kana jechuun immoo sooshaal miidiyaa kana irratti mal baay'ee wanti namni sirrii ta'aa turu maal ta'aa turu waa'ee garee feesbuukii irra jiranii kaaseeran akkatti mootummaan ijaaree jiru luuzi istiraakcharii akkatti uumaa. Reaalkaan sitti amma waan irratti affeerame ofii godha waan ta'eef eenyu nan abbaan isaa abaluun na waamee waa bishee bayoolitti buna naa biteera ta'e akkana ta'e akkanatti ijaaruuf jedhan jedhee dhugaasaa lafti hin qabu waan isin ta'uu hin qabudha. Sana garuutti jabaatee kan wanti hojjechuu danda'u sooshaal miidiyaan laaqameera waan ta'eef waan laaqame kan keessa galtee raattee kallattii ilaalcha tirikii jiru fakkeenyaaf kallattii isaa daa'imni nama beeku jira akka sana soo dubbachuu hin danda'u taanaan jenereeshinii itti aanu badhaadhee makkaa. Kaayyochi Oromoo laaquudha. Dhugaan sitti mana ofii koo waan hin beekuu fi wal beeknaa ani waan hin sodaadhu hin qabu. Isaanis waan sodaate hin qabu wal beekna waan ta'eef dhugaasaa lafan sii akka. Sooshaal miidiyaa kan laaqeeru inni beekamaadha. Bu'aa siyaasaa fakkaata. Kana raatee riiskii fudhattee galtee raatee qulqulleessanaani kan gala jenereeshinii laatti aanu dhala kee odoon ta'e dhala kee sanatti gala dhalli kee olfatte akka inni gargaarame gochuu dandeesse qabu dhalli dhala kee mubadaatti rakkaa dhala kee fi yaadda taanaan dhalli kee waan inni baay'ee jaallu sanaaf wantoota rakkaadha. Kanaaf baatee fi sooshaal miidiyaa kanarraa of dhiyeessuu odoon taane waaqaa jechuun danda'a beekan kompiitaraa jira. Sirveeramti sana wantoota jechuudha qulqulleessuun danda'ama sooshaal miidiyaa. Eenyu akka edda baasuu hin dandeessa akka inni warroonni beektonni jiraachuuf deemu akka riiskii fudhatanii raatanii anaan tokko maaliif yaada jireenya Oromummaa makeetti guyyaa tokkotti deeqaa tokko yoo yaadde deeqaa tokkotti jechuudha. Yeroo sanatti konsantireet taate waa Oromummaa yaadde meeyyiin tokko fudhatte taanani deeqaa tokkotti gumaachine naafatu maal gumaachine irra deeqaa lama gumaachine jechuudha. Kiriitikaali yaadde jechuudha. Akkana ta'e jechuun
concentrate taatee mana namoonni tokko marsiin jiru gaafa baay'ee concentrate ta'a jiru ta'e concentrate yaaddee gaafa meeshee tokko fudhattu deeqaan tokko baay'ee gaariidha. Kanaaf beektonni deeqaa tokko tuulaatiin jechuudha. Kan biraa miti. Warroota sooshaal miidiyaa kana jiran attaa gochuun salphaadha. Waan addunyaa teekinooloojii keessa namoonni jiran bebeeku kaatti gaafa hin jiru akka. Namni addunyaa iddoo biraa ga'e kanaaf qulqulleessuu hin danda'a. Warroonni beektonni akkaatti yoo miidiyaa sanatti galan hin qulqulleessu. Kana ta'uu baannaan maal gochaa jira? Dhala isaa waan dhaalchisaa turuun beeku kaadha. Isanni nyaatee irra buruusaaf gochuu yoo taane boo hin jiraatu namni kun. Jenereeshinii badaatti rakkata. Jenereeshinii seef gochuudhaaf ani wantoota miti akkaadha. Waan dhala qabaadheef odoo hin taane dhala obboleessa kootti dhala kootti waan ta'eef anna quuqa natti dhaga'ama. Waa gochuu hin dadhabee yookaan. Kanaafiyyuu maalan godhaa hiriyootan koo jinna naasaa. Fiirfe. Kanaafiyyuu warroonni akkan wantoonni kallattiitti galan iraas wal gochuu danda'an jira akkaadha. Beeka kompiitara hiriirsuu hin danda'ama. Beekumsa kanneen biraa hiriirsuu hin danda'ama. Kana booddee akkaatti keessa qulqulleessaa. Utuun laaqqatee immoo keessaan qulqullooftu waan ta'eef. Utuun booreen hin calalu namti waan ta'eef. Booroo calalu. Tole, qabxii babbareedaa kaaste gammee dhugaa dubbachuudhaaf taanaan. Yaaleeraanis namoota ciccimmoodha jedhamanii maalummaatti maaliif teenya dhaloota badaa jira yoo jennu kan isaan jiranii waggaa arfan duraa yeroo biyya kana dhufe atis waggaa kana caalaa sirrooftaa akkuma keenyatti deebitaa yeroo ta'e tokko akkuma kee kana wacaa turreera nusi. Kanaaf numa sirraa qabannaa naan jedhaniidhuma yeroo sana haamilee na bu'ee ture egaa osoo baranuma kanan xinnoo ishee wacaa waan ta'eef waan biyya kana dhufeef tarii takka ture dhiisaa reennaan na dhiisisuu dide. Ofiis waan sabaa ilaa amma qacaramnee amma wanti nuti hojjennu kan namni nama qacaree nama hojjechiisu oluu ta'uu akkaataa masila namummaan maallaqaan hin shallagamu ati jette sanaaf ta'uu danda'a yeroo nuti dabarsinu dhaloota yaaduun dabarsanii dhaloota dhufu yaaduun ba'aa guddaadha. Ba'aan sun immoo silaa ba'aa hayyootaa ture. Hayyootatu waan sana ni qabsiisa ture. Amma garuu wanti ta'aa jiru hayyuun hin baqatee inni waa beeku hin baqatee hin baqataa sooshaal miidiyaarraa. Kanarraa kan ka'ee somni dagaagee iddoo dhaale iddoo qabate sooshaal miidiyaa maqaan akkaawuntiin tarii alatti maqaa kee hamma maqaa kee maqaa abbaa kee maqaa kaakayyuu kee seerumaan keessee akkaawuntii kanatti koos akkuma kanaa kaan garuu maqaan ati feesbuukii kanarraa argitu oromiyaan bilisoomti maaliin maaloodhaa kanadhaa saanuma akkasii qarabee dhufeeti maqaa sana wantoota adda addaa maqaa adda addaa kennaa. Sana ani gama kootiin xinnoo itti baree yeroo waa immoo jennoodhaan fudhattu wantoota sana akka isaan hubatan itti ilaalta waan ta'eef baay'ee hin rakkattu yeroo gantuu ati jecha gantuu waan guddaa gooteeti gantuu waan jedhamurra waan baay'ee gaafa waa itti bu'uu waan namni itti hin buune mee waan ta'e haburuqu jettee waan isaa oliiyyuu hin jedhamtaa yoo danda'ame waan kan biraaf lubbuuf hin barbaadamtaa. Yaaliin qixa hedduun iyyuu sirratti irraa godhama. Garuu immoo dhugaan sun waan deemu dhugaan kee daraaraa dagaagaa deema. Dhaloota baachuu jechuun dhaloota saggoo ofiitti baatu ba'aa salphaa miti. Ba'aa guddaadha. Kanarratti gaagga'ee bahuu kan qabu hayyootadha. Warra waa hubate waa xinnoo hubate jiru kuni teekinooloojii kana gargaaramuu dijitaaliitti gargaaramuu. Miidiyaatti gargaaramuu bahee waa haa jedhu dhaloota barsiisuu haa ijaaramu ijaarsatu baay'ee xiqqaataa teekinooloojiin barate nama miliyoona tokko nama miliyoona meeqa ijaaruu danda'e kana keessatti Oromoon ijaarsa jabaa guddaa tokko biyya alatti dhabuunsaa baay'ee nama taajjabsiisaa biyyatti rakkinni akkasii hin jira. Kana egaa kan walitti qabee toora qabsiisee baay'ee bu'a qabeessa taasisu silaa isa waa barate. Warri waa baratan gadi ba'aa isiniin jenna. Gadi ba'aatii waa godhaa. Sababa mataa walitti qabaa, mataa namootaa walitti qabaa, mataa dhalootaa walitti qabaa. Akka waa hojjennu taasisaa, akka dhaloonni waa hojjetu taasisaa. Kallattii egeree kaa'aa hin jiraattanii bara baraan hin jiraatan. Kanaaf egereedhaaf kallattii kaa'aa jenneetu dhaamsa asumaan dabarfannaaniif gammeen. Tariidhuma irratti waan dubbatu yoo qabaate gammeedhaaf daqiiqaa tokko lama laadheetanii anis goola beetanii laayivii kanarraa kanaa
asumaan xumurraa boriif ta'anis akkuma kana walitti deebinee shan afur ja'a ta'anis mari'ataa bulluqsaa namoota yeroo ammaa kana keessatti stireesii koronaa vaayirasiitiin waanuma adda addaatiin iyyuu wanna jedhu namni yoo dubbate baafata dubbaa tokkotu yeroo dubbatu ta'een buqqifadha jechuun waatu keessa jira dubbatee of keessaa baafachuu barbaada kana buqqifadhaallee waan isin qabdee jirtu irraa isin ilaannaa isin gargaarraa yookaan immoo miidiyaan isin harka jira isinillee ofii keessanii baatu waa tokko dubbadhaa isiniin jennaa gammee yoo marratti waan ittiin konkuluud gootu qabaatte ergansii kennee kanarraa kana xumureetan egaa biyya keetii laftuu bari'uuf ka'eera kan koommoo xiqqoo gara horii galchaatti siqaa jira horii galchaa biyyaatti kanaaf kan koollee waan dhiyaate akka lafti sirratti hin bariin haa xumurru dhaamsaa jira. Okay, lafti illee na bukkee bari'eera amma ganamaadha cireen geera. Utuma rafiin sirratti deebi'ee rooteet godhe yeroo tokko tokko biyya kana akkas ta'eera yeroo lamaan sadan tokko utuun kaleessaa taa'u inni kan biraa inni boriis narratti bari'ee. Wantoon jedhu maal beektaa waa tokko kan xiqqoo rakkachaa amma kan xiqqoo baay'ee rakkachaa jiru warroota dargaggeessa rakkachaa jira maal siin jedhee. Aadaan nu qabnu kan cabuus hin qabne guddaa fuulduratti ilaalu nama guddaan keenya jechuudha. Namoonni jechuu danda'an baay'ee jechuudha. Siikaasee Ramuu Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti dipaartimentii keenya keessa barsiisonni Oromoo jijjiiru kanneen biroo buleeyyiin. Jechuun ani kan nafe waggaa 12-13 booddee nafe barsiisota achi keessatti hafan booddee jechuudha. Akka barsiisaa Oromootti immoo naannoo waggaa 13-14 hin ta'a akkan. Sana booddee Yuunivarsiitii hafe barsiisonni bukkeedha gaaffii qaban akka nama irraa fagoo jiru akka. Haga baay'ee xiqqee na ilaala akka. Bisaan waan dubbanneef amma imeellan barreessaaf isaanii ijoollee waa ijoollee yuunivarsiitii dhugaa tokkotti dubbadha ijoollee keenya rakkate akkaadha nama baay'ee ajaa'ibsiifatu nama baay'ee galateeffatu tokko nama baay'ee quuqama qabu jechuun tusiin kaasiin darbinee barsiisota Finfinnee keessa kanan itti dhiyaadhu kanan beeku keessaa jechuudha sirriitti kan naquunne wajjin haasa'u namoota beeku nama 10 keessaa si taasaattira Dr. Nagarii Leencoo jedhama beekuu dandeessa ministeera maaltu kan Itoophiyaa ture sana nama baay'ee jechuun karaa kaa'uufaa baay'ee tattaafata joornaalizimii alaa fi ture hoogganaa ture akkaadha. Innaa gaafa dhaqee taasaan eeguun achi kee ture akkaadha. Innaa ammoo ogummaa wantu gara kan mootummaa seena wanti wajjin asoo waan hin dandeenye wajjin mareechuu hin dandeenye. Barsiisonni yuunivarsiitiin Finfinnee keessa kana itti dhiyaadhee haasa'u barsiisonni kaanii garuu agaran accept nan godhan. Tokkoffaatti waan akka umriin waan namni irratti barsiisonni bulee hin jiru akkuma tan deema waan ta'eef barataa duriyyeen fakkaata ta'e inni alaadha. Harka qabuuf kan harka qabu ni jira. Anis barsiisaa, innis barsiisaa. Lamaan keenya nan beeku harka na qabu ni dekkaadha. Fiidafeera achuma harraan kee harka duddarra kaa'een san beeku dubbisee ni taasiseen bukkee darbee. Akka kanatti gaaffii hin jira. Fiidafeera. Innaa Dr. Nagarii Leencoo isaan turanii amma isa rakkisaan jiran hin beeku. Itti anaasaa baqa yoo ta'e akka ta'e illee dhaqee raadee taasise waan garaa keessaa baafadha akka. Kana booddee kallattiin achi warratti siraabee ni jala irraanfatamti waan ta'eef mudannoo barsiisaa kana anis yeroon yeroo ja'a baradhutanii piroofeesara tokkoon dubbisuudha akka Oromoodha Oromoo Wallagga Lixaa fi afaan Oromoo sirriitti danda'a ijoolleen barattoonni Amaaraa dhaabataa jiru koorsi kan biraa sillaataa nuufi sillaataa jennaan balbala marra dhaabbatanii attam jirtu piroofeesar ennaan salaam tokkoffaa warra isaa aadaa kanaa jira sirriidha. Barataa ta'e quunnameera. Nama wajjin haasaa turru warra bashootaa dhugaa sittaasaa bakka keenya bukkee gaafa warra bashootaa irrifatu ta'e hin geeddaru afaan Oromoo irraa maariffatti. Maaliif ani kan na ajaa'iba maaliif namni piroofeesar kun Oromoodha. Maqaa isaa xinnoo na jalaa qaana maqaa nama guddaatti dhahee asirratti hin jedhu na aafu maali Oromoodha erga ta'e an attami jennaan yoo anaan attami jedhee ishee dhaabattu sun immoo yoo afaanitti hin dandeessu ta'e immoo indeet mish jedhee yoo faranjiin dhaabata ta'e immoo hawaayoo maal ta'a yoo of ta'e maaliif waa'ee sodaati gaa waa'ee kaasaa turanti namoonni sodaan durii dhaloota ammaatu irra caalaa sodaa gate natti fakkaata. Dhaloonni warri durii sirna nafxanyaa irratti jabaatteetti natti fakkaata garmalee.
Sirriitti. Tokko kaasanii amma isaan PhD gaanitti qaxaqataa sammuu isaanii irratti hojjetaa waan baratanii fi natti fakkaataa sodaan sun daguugamee hin baane keessa isaaniiti. Maanguddoota gara jalqabaa kana keessa kanan argamu biyya alaa kana keessattis eenyuma akka ta'an gadi ba'anii kaawwannaa jedhanii nama 2-3 caalaa alaa kana keessa namti of ta'anii inni kaan fakkaataadha. Waraqaa qabaatu PhD'n waan matirra jirtudha kun waan xinnoo qalloo tokko irratti beekumti malee waan waa hunda beekuu jechuus miti. Sanayyuu ta'ee sodaan jiru guddaadha garmalee waan akkas irratti ba'aa dubbadhaa sillaadha ta'uuti jetteen hin baqata maayilii meeqa irraa baqata dhiishu kana. Sababiinsaa wanna isaa eeggata wantamee jira miti kabajas bare beekamtii keenya isinii kana maali kana waan kabaja olaanaa kana qabe maqaa isaa eeggachuu kana waan baratee fi waan sanatti dubbatee gatii baasuu hin barbaadu gatii maqaa isaatii maqaa eeggannaa barbaada waan ta'eef kun haasaan haasaa fida wayina yaadachiiste asittitu wanto Profeesara biyya kanaa jira kan barsiisu fiigicha dorgommii ture. Profeesara naannoo yaadachiiste akka namichi nama baay'ee haaya raankii jiru akka addunyaatti nama raankii guddaarra jirudha. Maatimaatiikaal saayiksiidhaani artificial neural network fi waan akkana kan namoonni AI beekan beekuu danda'u. Naannoo isaa irratti saayinsii baay'ee machine learning waan akkana irratti nama baay'ee cimaadha. Nama waraqaa baay'ee paablish godheedha. Fiigicha wantoota hin fiigne nu wajjin dorgommii fiigicha. Numoo qubna gara sitti haasaa'attira. Qumxaadhaan dhufaa silveera. Liibbarii fa'aa silveeraa deebantoodha. Zanaa barsiisee fa'aa fiigicha wajjin fiigne gaafa laallu Profeesaroota keenya fa'aa fiigaa ta'e sirrii masaatti uffate nu wajjin dorgommii numoo silveera. Jechuun nama akka addunyaatti raankii guddaarra jirudha. Namichi jechuudha sitti dhugaasti dubbachuuf. Aadaa wal kabajuu keenya gaariituma ta'ee jiru namni gadi siifa laata silveera haalli baay'ee rakkina argu safuu Oromoo cabsuuf osoo hin taane akka aadaa Oromootti guddaaf kabaji laata malee guddaan of kabaja laata jechuun guddaa ta'ee mul'ata malee kabaji isaa badee wantoon hin jedhu kabaja hin qabne fudhachuuf wantoon hin jedhu akka kabaja laatamaan malee maal sin jedhu haga waa baay'eedha jechuun waa kana gadi yeroo biraa kaasee dubbachuu hundeessa akka carraa kaanne even maal fakka ka'ee jira beekta abaloo kanadhaa abaluurraa fagaadhuma barsiisa keessaa amman turetti ani baay'ee namatti dhiyaadhaan yuunivarsiitii baay'ee shakkamaa ture qaama warra PDO jedhamee shakkamaa tureera kan warra TPLF jedhameera kan ABO jedhameera kan Madirak jedhameera kanuma nama tokko iyyuu nama cimaa bitanii namni calliseen gideessi laata waan ta'eef galmeetti bitamteetti nama daarektii na gaafatifaa jira wanta akkanaan gaafatamu yoo kam ta'e iyyuu nama ta'e wajjin nama taa'ee raate gurbata waa'ee kee kaasaan ture amma namatti beeksisuuf adoo hin taane ati dhugaama taa'ee qabda kallattii irra sin jaallanne qaba kallattii irra si jaalladhu qaba akka dirqama guutuu jaallachuu hin qabu. Beekane kaannaa namichi kana moonaan jedhe nama guddaadha. Nama sun deebi maal na godha nama biraa natti amata abaluu bukkeen naqinnaan jedha abaluu bukkeen kan odoo hin taane warri gurguddaan kun maaltu gidduu jira yuunivarsiitii kan arge ani kanan beeku Addis Ababa jechuun yuunivarsiitiin Finfinnee keessa mooraa kampasii 6 kiiloo keessa irratti beeku barsiisa keenya. Aga ta'e jechuudha warra hin beekne caalaa hin beekaa. Maaltu jira garee lama qaba abaluu warra akkanaadha abaluu akkanadha abaluu kanadha abaluu kanadha adda wal qoodee kaattantu jira gaafa dhiyaatee haftu garaagarummaa istaasoo malee kallattii isaanii dhugaas jechuun egaa jechuun tokko safuu Oromoo cabsuuf malee dhugaa isaa baasee dubbachuu hin danda'an kan dhugaan saafu maal ol godhu isaan achi wal gaarreeffatu akka maal ta'a gaafa baatee deemu ukkaatu itti dhiyaattee waa tokko tochi ukkaatu gassi deebisa akka hirfeera amma yaaleera namoota baay'ee wajjin haalli baay'ee maaliif an riiskii hamaarra jira waan ta'eef an sodaas hin qabu nama durarraa deebi waan ta'eef annaa ajjeesuufis waa baay'ee ta'eera isan biyyaa ba'e kana hidhamuufan ture dhugaasti dubbadha sanattis dhimma hin qabu akka nama hidhamees maal jeesanii dhanni koo aduudhaa ta'u maal ta'u sodaas hin qabu waan hin ta'eef lafa duwwaatti shakkame waan ta'eef Oromoo waa godhee darbuu laata waan jedhu kan nayyaa dakkaadha. Kanaaf nama tokkotti dhiyaadhee nan haasa. Inni kaanii saayikoo nama arsuu jechuu hin danda'u. Nama jechuun kan safuunsaa dhaabbatu yoo ta'e nama xiinxalee raatee nama irratti kan waa hojjetamu akkaadha. Nama tokko feever hojjechiisu feever irratti hojjechuudhaaf irratti alkallattiidha malee kallattiidhaan fuutee raatee horii miti nama fuutee kadeemtu akkaadha. Gammachuu dhiyaate gammachuu fayyadamuun sodaatu akka inni kaan. Isuma guddaa nama liinkii madduu qabutu waan anna sodaata lafa duwwaatti akkaan. Wali sin sodaatu, wali sin shakku gaafattee wajjin mari'atu nama tokko wajjin isa abaloo akkana taateetu lafa akkanaatiin maal ta'eetu manni laatamee fi akkana taate isee kana naan jedhe naan fooqii qaba naan jedhe. Namicha kan beekamu beekora. Ishee dheeraa addeentu
Dhugaa sitti haasa'a. Nama ni wajjin baay'ee haasa'u fakkaata. Namoota gurguddaa jiranidha. Nama tokko wajjin miti nama. Anaan kan sammuu keessa na bushaatti ammaan ni beektaa beeku. Garaagarummaadha akkana ijoollee akka wantoota akka yaada sana isaan gidduu na bushee na keessa bushaatti rokkaa. Si dhufeera? No, kana clear gochuu danda'utu nurra jira. Isaa tamma dubbattu kanatu bilbilinnaatu bitee, maliyyootu bitee, ani tarii kan reef akka inni sitti beekaa jireenyuma kaampaasiitti kaasee akkuma mudannoo wal fakkaatu waan wal fakkaatu waan akka waggaa kanatu. Sun garuu ijoollee baay'ee duuba deebiseera baay'ee. Namoota baay'ee akka hojii Oromoon hojjenne duuba deebiseera. Sum'ii caalu akka ta'e garuu beeki. Sum'ii caalu namoota mo'aniin darbinee fi balaa guddaa akka ta'e beektaa garuu wanta mati maqaa balleessitama jettu. Laficha hin jirtu ati garuu yoo wannicha sirra tuulanii yookiin ifuu gantee diina taateetti deebita. Namoonni baay'een immoo akkaataa akkasiitiin Oromummaa keessaa ba'anii dhugaa keessaa ba'anii kan garee diinaa dhaabatanii itti Oromootti galagalan jecha akkasii kana baachuu dadhabaniitu. Anoo nama gaariidha waan gaariin hojjedha jedhee yaade maaf akkasinaan jedhaniin suni gara kan biraatti nama oofuu hin danda'amu. Mudannoo baay'eetu jira gama sanaatiin utuun dubbadhe anaan inni gama sanaatiin miidiyaan nun hanga garuu isa irra caaluun xiyyeeffadha jedhee ta'iisa. Kan koo dhugaa koo barbaadurra dhugaa biraa dhugaa isaa badee barbaadee fi kan kootti nu deebi'aa deema kan koo waan jedhutti amanaadha kanan irra darbu malee eeriyaa kan koo irratti kan nama dhuunfaatti waan baay'eetu jira. Tarii gaaf tokko akka koomediitti dhufnee waan irratti mari'achuun iyyuu hin dandeenya. Qabxii tokko kan na jala sammuu jala hin baane Profeesar kee ammaa miila walii wajjin fiigdanii fi waan asii waan wal fakkaatuufani. Namoota fiigichaa. Amala barsiisota biyya kanaa waan akkam godheen akkanillee barsiisuuf qoodu barbaadaa jira. Mee kanarratti gaaf tokko mata duree maallaqnoo goonee istiraakchar goonee haasofna baay'ee utuu waan kana muuxannoo assaayimentii godhan irratti hojjennee waan achi jiru waan as jiru ijoolleedhaa qonne baay'ee natti tolanaan. Pirezidaantiidhaa dabalatee pirezidaantii yuunivarsiitii kanaa jechuun yuunivarsiitiin kun akka guddaadhaa. Akkuma yuunivarsiitii pirezidaantii biyya kanaa gaditti wanti isa gochisiisu hin jiru yoo kabajaaf ta'e. Garuu akka inni itti gadi bu'ee amma biyya yuunivarsiitii Finfinneetti dubbattu pirezidaantii utuu ijaa hin argin hin bahe. Maastarsii qoran bahe. Yeroo PhDfis waggaa sadichi keessa ture hin argine waan akka isaan fakkaatan hin argine. Barataatti gadi bu'u maal hin argine. Asii garuu yoo barbaades qophii wayii qophiin shaayii yoo jiraate dhufee mataa kee qaqqabee isaa dhuftee waliin taphatee yeroo barbaadu ati wambarii irra teessee si wajjin haasa'uudhaaf jennaan dhufee si jala gadi jilbeeffatanii si wajjin haasa'u. Piroofeesaroonni asii akkasii akka ittiin isaan beeku. Maqaa kee guyyaa tokko si barsiisanii guyyaa lammaffaatti maqaa kee dirqama qabatu. Sammuu maaliin akka na rakkisuusi nama 20 nama 40 barataa qabu yoo ta'e barataa hin baay'isanii asii. Barataan sun maqaadhaan maqaa abbaatiinis yoo ta'e qabatanii dhufu hamma dhumaatti imeelii rakkoo ati qabdu yeroo hundumaa hamma dhumaatti si duukaa deemu. Hamma dhumaatti si duukaa deemu gargaaruudhaaf. Kana irratti dubbadhu mata duree godhanneetu kanuma qofa irratti barsiisota yookiin piroofeesaroota biyya hambaa jiranii fi biyya keenya keessatti waliin guddanne waliin dorgomsiifnee waliin morkisiifnee describe goona guyyaa tokko qabannee mata duree kanarratti. Assaayimentii nuu fakkaatu kuni I hope waan bareedaa dubbannaa waan bareedaa qopheessinee abdadhaa. Itti fufiitii gudunfinaa. Egaa kanaafan jedhee kan ta'aa turu wantichi inni guddaa warroonni irra keessa jiran maal gochaa turu ani kanan akka furmaatti kaasu akka yaada kootti kanan kaa'achuu yaadni koo yaada sirrii yoo ta'an yaada dhuunfaa koodha waan ta'eef yaada fooyya'aa taanaan waan nama fudhachuu danda'u akka. Warra keessaa cufaa turu waan ta'eef ijoolleen jala jirtu poteenshaalii qabda akkaadha. Maaltu ta'e qabsoo Oromoo keessatti illee warroonni buleeyyiin waan tarkaanfatee jira akkaadha. Qeerroon akkatti biyya raatee
riizaaltiin xumuraansaa fulleeraa fi fullaan ni waa biraadha. Garuu maal godheera tokkummaa Oromoof dhiira gatee. Amma xumuraatonni wanti hojii baate warra keessaa irratti dhabnee yoo qabaatan cufanii jiru uduu qeerroon isaan abdareetaa irratee wanti dhufu akka hin jiru. Silveera akkuma ijaartu namootuma gargaartu kana namoonni sababa daddaaf ta'uu danda'a sababa dhuunfaa maaliif namatti murteessuu hin ulfaata akka maaliif nama sana ta'ee jiraanne waan ta'eef abaluu kan inni eksersaayis gochuudhaaf hin danda'u akka maaliif gumaata isaanii tokko immoo garuu isaanitti murteessanii akkanatti abaluu socho'aatu hin jiru warra jala jiru teenyaan baay'ee rakkata akka hedduun maal taatira isarra keessaa dhaleeraa ate dandeettii baasuu isuu adda baatti rakkaadha. Kanaaf maal ta'uu qaba deeyyaadha warroonni jechuu danda'an dargaggeessi humna guddaa qabaa dandeettii guddaa qabaa haa jalqabu gaafa ijoolleen dogoggortu karaa irraa sirreessan akka warroonni humna qabu warra dandeettii qaban utoo hojjetanii warroota buleeyyii sana caalaa warroota buleeyyii wanti jiirti waa baay'ee ta'uu danda'a maaliif anis as murteessuu hin dandeenyu garuu maal ta'aniiru akka nuyi sochooneef maal godhaniiru kan nu beeknu guddaa faana dhoofnee deemna akkaadha. Sana wanti jechuudhaaf gaafa guddaan keenya gaafa xiqqoo haalli rakkisuun isaa baddaa ta'uu danda'a maal ta'uu danda'a tilmaama ta'uu waan danda'a garuu tilmaamni sun dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a qaawwan deessa dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a isa yeroodhaaf haa ta'uti ijoolleen hojjechuu dandeenyu ijoollee dhugaan sitti haasaan ijoollee gadi qabne wajjin wanti addunyaa qaba hiriyoota qabne feesbuukii irra haa waliin jennu gaafa deebi'u waa tokko wantoon jira reaakshiniin isaa jiru nagarta akkaata kanaaf ijoolleen dargaggeeyyiin gara hojii ta'uu baan akkaata maaliif qeerroonni agana tokkummaa uummata Oromoo akkaatti fide kana wal dubbisa lapheen qeerroo jechuudha. Hojiitti darbee hojjetu qaba. Maaliif warroonni buleeyyiin keenya meebi haalli mijachuu fiisuu danda'a, sababa mataa isaanii qabachuu danda'u. Kanaaf isaan nu jala laafinni isaanii nu laafisuu hin qabu. Kanaaf cabsinee boona tokko ta'u gaariidha. Seera cabsuu odoo hin taane ta'uu geejjiba sana keessaa baaneeraan ijoolleen kan tutti baate wantoonni gumiidhaan walitti dhufee hundumtuu qabeeku wal qabatee raate. Waan jiru hundumtuu waliin mari'atee waan gochuu danda'u lafa isaatti jechuudha. Silveera mana isaatti godoo isaatti rakkinsaatti cuunfaa waliin mari'achee amma jechaa deeme furmaana kan taata warroota gurguddaa keenya caalaa warroota buleeyyii warroota kana daa'imman kanarraa kan eegu kan Silveera. Warroonni kun baay'ee jiraniiru namni baay'ee waa tokkotti miidhamee namni baay'ee waa tokko baay'eetti miidhamee akka deebi'uuf kan sodaatu hedduu jiraachuu danda'a akkaadha. Kanaafiyyuu ganaa isaaniin jalqaboon eegumanna jalqabneeraan nutti adeekama gaaf nu dogoggorra akkaan wantoota. Ani al baay'ee isaanitti muruun kun natti ulfaata. Al tokko decision makerii ta'uun ulfaata. Kanaafi caalaatti ofitti muree fanatti olaa warroota umurii keenya irra jiran hojjechuu danda'an waa tokko waan gochuu danda'u qabu waan ta'eef waan gochuu qabdu dandeessa qabdu waan ta'eef environmentii isaatti bakka maal gochuun danda'u irraa ta'e oduu dargaggeessa hojiitti caalaatti deemee sooshaal miidiyaa kanatti irra darbee raate. Itti makatee raate waan gochuu danda'u waliin mari'ate dhugaa baasaa deeme dhugaan koo yoon dubbadhe yoo waa godhee naa ba'a dhugaan koo gaaf tokko naa baadhaan taa'uun yoomillee hin ba'u dhugaan kee yooti faranjii fi waaqayyo eenyu jedhee kana Profeesar Maraadha. Profeesarri faranjii fi waaqayyo kan ta'e maaltii gargaara waan ta'eef kanaaf akkana jedhee badaa. Beekaas ta'e odoon taane waan ati naa qeerraa ollaan si erga dhufan toora galee waan ati dhagahan dubbadde kana. Dhugaa dubbachuuf taanaan eeggame utuu waan tokko structure godhannee qophoofnee dhufnee haasaa interviewtiif wannan jedhiini waan akkasii isaa maleeffatamu akkasumatti walitti dhufnee haasa'u biyyatti buna shaayii jechaa dhugaa wannoo hedhuu waamanii dhuma oduu gadi fuudhu akkuma kana. Karaa virtual ta'e kanaan teknooloojii kanaanis mee walumatti dhufamee randomly kunoomee waan tokko hakaafnu jennee haasofnee waan jejjabdu bifa xabaan bifa haasaa yaadachiifnee odeeffannoo nuyi dubbataa turre kun abbaa fayyadu baay'ee qaba. Baay'ee fayyadan qaba. Dhaloota baay'ee fayyadu qaba. An akkasittan amana kanaaf ol keenyaaf ammas itti fufna. Fayyaa ta'e. Boqodduu walitti deebinaa nunnuffiin waan as gamaaf gamana jiru qorannee numatu beekumsa oomishuu jalqabuun kanuma dubbatachuun kanumaa ulfaadhu fayyaa ta'e game. Baay'een galatoom yeroo keefattis. Dhumarratti daawwattoota keenyaa egaan ammaa yeroo ammaa kana gammachuu waliin haasaa taasisee gammachuu wajjiniin barsiisaa yuunivarsiitii Finfinneeti barnootaan biyya alaa jira gara biyya Chaayinaa kanaa jira. Akkatti walitti dhufnee waan gaggaarii kaafne dhugaa dubbachuudhaaf taanaan waan jireenya guyyuu kana keessatti nu mudatullee waa tokko kaafnee waan nagaadha. Akkuma kanaas illee
namoota hundumaaf carraa ilaannaa yookaan immoo achuma miidiyaa of harkaa qabaniin akka gadi baatanii dubbatan illee si jajjabeessinaa. Baay'ee ulfaadhaa fayyaa ta'aa dhukkuba koronaa vaayirasii kanarraa waaqayyoo isin eeguu jiraadhaa nagaan oolaa bulaa akkuma biyya keessanitti fayyaa ta'aa nagaa.